Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqaba haga xumuraa qophii keenyatiitti akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaan kunillee akka guddatuuf akka tamsaasni isaa nama baay'ee dhaqqabuu danda'utti hawadhaa, subscribe godhaa, share godhaa, walii dabarsaa, walii raabsaa isiniin jedha. Har'a wanni irratti haasofneetiin jennu walitti makama Itoophiyummaa fi Oromummaa mata duree jedhu irratti. Kana yoo jenneetiin jennu yeroo ammaa kanatti Oromummaa fi Itoophiyummaan walitti makame yoo jennu yaada isaati. Yaanni Oromiyaa bilisa baasuu fi yaanni Itoophiyaa federaalessuu yookiin immoo Itoophiyaa ijaaruu ka jedhu kun walitti duudee daangaan isaa walii wallaalamee nama afaan faajjessaa jira. Kanumaaf haala kanarratti haasa'uuf keessummoota lama affeeree jira. Isaanillee obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Mahammad Ahmeti. Keessummoota keenya baga nagaan marii kana taasisuuf gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan isiniin jedha. Hayyee kaa garuma marii kanatti seenna. Akkuma jedhe Oromummaa fi Itoophiyummaan kun walii wallaalchise. Mee dura warra Oromummaan maal akka taate Itoophiyummaan akka taate addaan hin beeyneef kanumarratti Oromummaan maal jechaadha? Ka jedhu irratti Leenjisoo mee siin jalqabaa Oromummaa jechaan maali? Ati Oromummaa akkamitti fudhatta? Okay, galatoomii. Oromummaa jechuun Oromoo jechuun. Oromoo jechuun saba tokko. Saba tokkummaa qabu, miira tokkummaa qabu, aadaa tokko qabu, seenaa tokko qabu, afaan tokko qabu, biyya tokko qabu, saba sirna ittiin wal bulchu qabu, sirna safuu ufii qabu, safuu addunyaallee kan waan uumee beeku qabu. Oromoo jechuun waa hedduu of keessaa hammata. Sirna gadaa qaba. Fakkeenyaaf sirna akka guddifachaa, moggaasaa kan jedhan kun aadaa isaa keessa jira. Oromummaan waa hundaa hammata. Saba hundaa, nama hundaa akka tokko ilaala. Ija tokko ilaala. Nama qoodu Oromoon saba diimokiraasiin addunyaa keessa beekamu keessaa Oromoon saba tokko. Kanaaf Oromoon waa hedduu beekama jechuudha. Oromummaan Oromoo jechuudha. Kana waa hundaa kana qabu. Nama abbaa biraa, saba gara biraa isa akka saba tokkootitti akka addunyaan gara biraa qabu Oromummaa jechuun saba kana hundaa baadhatee deemu jechuudha. Gama kiyyaa akka ilaala. Hayyee bareeda Leenjisoo. Wanni kana gaafadhilleef Dr. Asaffaa Jaalataa waa'ee Oromummaa kana akkana jedha. Oromummaa is a term referring to Oromo identity, culture, and nationalism, particularly in the context of Oromo people's struggle for self-determination and liberation from perceived Ethiopian colonialism. It encompasses a sense of collective identity, cultural heritage, and a political aspiration for the Oromo nation. Kanaafuu akkuma ati jette Oromummaan ka argiteetiin akkuma Asaffaan lafa kaa'e kanatti eenyummaa callaa odoo hin ta'in aadaa afaan waa hedduu waan qabateetiin waan uummata Oromoo ibsuu callaa bira tareetiin immoo Oromiyaa fi argiteetiin siyaasaa karaa siyaasatiin uummanni Oromoo argiteetiin qabsoo godhu san hundumaayyuu ka qabatu jecha waa takkaa miti waan baay'ee walitti qabata jechaadha. Amme Itoophiyummaan maal akka taate mee xiqqoo oonu himiti san boodamee ka itti hafe immoo kaatirraa hambiftee yoo jiraate afaanuma jaraatiin warri Itoophiyummaa akkamitti akka laalu waliin laalla. Gaariidha Dr. Bayaan hedduu galatoomi. Itoophiyaan biyya takka tanii gaafa Afrikaa irratti argamtu tammoo gaafamte. Itoophiyaan impaayera kun gaafa Itoophiyummaa Abasiiniyaa irraa gara Itoophiyaatti hogguuf jijjiiruu eega biyyoota hedduu if jalatti dhuunfate booda eega lafa Oromiyaa qabatee lafa sabootaa fi saboota biraa hunda eega dhuunfate booda maqaa Itoophiyaa iyyuu moggaafatanii kanaan naannoo san walii galatti qabanii bulchaa turan jechaadha. Egaa Itoophiyaan akka warri Giriikii hiikaa kenneef ni qaba. Uummata brown face jechuun uummata magaala jechuudha na fakkaata. Garuu immoo Itoophiyaan olaantummaa Amaaraa, aadaa Amaaraa, afaan Amaaraa kanarratti hundooytee ijaaramte jechaadha.
Kana keessatti egaa mirgoonni saboota biraa, aadaan saba biraa, afaan saba biraa hundinuu miidhamoo fi kan balleessuuf irratti aggaammatamee ture jechaadha. Itoophiyaa fi Oromummaan waliin wanta akkaatu jira dogoggora tokkoon asirratti arga gama kiyyaan abbaan fedhe akka fedhetti haa hiikkatu. Oromummaa kajuu gartee ideoloojii miti. Oromoodhuma jechuudha. Oromummaan Oromoodha. Saba Oromoo jechuudha. Saba afaan aadaa takka, duudhaa takka, safuu takkaa fi biyya takka irra qubatu Oromoo jechuudha. Amma namoonni gariin akka amma Itoophiyummaa fi Oromummaa akka waan amma Itoophiyaanist yogguu jennu ideoloojiidha. Nama Itoophiyaa jaalatuu fi nama Itoophiyaa wanni godhu jechaadha. Kanaaf Oromummaa jechuun Oromummaan Oromoodhuma saba Oromoo jechuudha. Akkuma jaame aadaasaa safuusaa waan inni hoodatu hoodasaa hunda hammatee Oromummaa jennaan. Oromummaan Oromoodha malee hiikaa biraan qabu akka waan Itoophiyaa fi Itoophiyummaa kanatti hiikaa addatee Oromoon addatti hin qabu jeetiin amana gama kiyyaa. Maaliif akka amma namtichi Eertiraadha Afoorqii amma Isaayyaas Afoorqii leengadda hogguu dubbatu Oromummaa jecha jiru akka ideoloojii fudhateeti. Oromummaan kuni uummata kuushunda yuunifaay godhee nurratti bobbaasaa. Kanaafuu uummanni seemetii qophaa hajuu akkasitti fudhatee dhiyeesse jechaadha. Egaa Oromummaan Oromoodha. Gariin keenya immoo Oromoo fi Oromummaa wadda laalaniiti. Amma yeroo namtichi waliigalatti Oromoo ataakii godhu lakki Oromummaa ataakii godhe Oromoo ataakii hin goone jedhanii waanuma jechootuma tokko adda fo'anii namaan dogoggorsuu barbaadan. Oromummaa fi Oromiyaa fi Oromoo fi Oromummaan garaagarummaa hin qabu. Saba Oromoo jechuudha. Saba aadaa tokko qabu, afaan tokko qabu, duudhaa tokko qabu, safuu tokko qabu, naannoo tokkorra qubatu jechuudha. Kana keessatti illee akka aadaa Oromootti wanni biraallee kan hammatamu hedduutu jira jechaadha. Oromoon aadaa isaa keessatti maal qaba? Guddifachaa qaba, moggaafata qaba. Waa meeqaatu jira? Kana hunda wal qabnee egaa Oromummaa jennu kana hunda jechuudha. Oromoo jechuudha. Saba Oromoo jechuudha. Hiika biraa gama kiyyaan hin qabuuf. Ayyeeka sillachuu galatoomati mee amma gara siyaasaa qabsoo Oromootii fi siyaasaa Itoophiyummaa tursiisuuf godhamu kana irratti ilaalla. Mee warri Itoophiyaanis ka jennuun sun akkamitti ilaalu siyaasaa amma deemaa jiru kana yookaan immoo Itoophiyaa tanaaf yaanni isaan qaban ka akkami? Mee viidiyoo tokko ka ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ tokko ilaallee isarratti yaada kennattani. ለመላ መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ ስንል ጥሪው ግቦችን ኢትዮጵያን ሰላማዊ ኢትዮጵያን መስረት ነው። ስለዚህ የሁሉም ትብብር ያስፈልጋል ማለት ነው ያችን ሰላማዊ ኢትዮጵያ ለመፍጠር። እንደሌላው ሀገር ብዙ ሰው የሚያመሳስለው ከዩጎዝላቪያ ከምን ጋር የዩጎዝላቪያ ታሪክና የኢትዮጵያ ታሪክ የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ከተባለችበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ትንሽ ጂኦግራፊው ድንበሩ ትንሽ ይስፋ የሚጥበብ በአንድ ክልል ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያውያን ተብለን ተጠርተን አብረን ይኖርና ከዛ ውስጥ አሁን እንደ አንዱን ህብረተሰብ ከፍሎ ነፃ ሀገር መመስረት ህልም ነው። አይቻልም። ፖለቲካውም አይፈቅድም፣ ሴኩሪቲም አይኖርም። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን። የምናውቅ ያለብን መገንዘብ ያለብን the only way ያለብን አማራጭ ሁላችን ተሳምተን ኢትዮጵያ የምትባል ጎጆ አለችን። እዛ ውስጥ ተነጋግረን ተወያይተን ተግባብተን ኢትዮጵያን መፍጠር ነው በእኩልነት። ኑይ ገሩ ከካፋውት ፓርቲ ደኑ ጋፋን አክቲቪስት ቱሬ ሁምነ ገመል መራጅሩ ቀበዴ ዴሞ ዋንን ቀቡፍ ቬግ ቱሬ ጀኖን kiya ገሩ ወጋን ፓርቲ ሴን ወጀኖ ክሊር ተኤ ፓርቲ ቀቡተን ሴኔ ኑይ ኢትዮጵያ ቶኮ ታቴ ተፌደራላዋ ታቴ ሰብኒ ኦሮሞ ሰቦኒ ብሮ ኢቲን ኡፍ ቡልቸን ቢየሞ ወሊን ቡልቸን ጃሩ በርባና ጀኖን keenya ቬግ ta'uu hin danda'u. Ayyee ka dhageettanii ka duraa viidiyoon duraa sun ka Daawit Wolde Goorgis ka Oromoo saba birallee akka Amaaratiin bifa Amaaratiin afaan Amaaratiin bulchina jedhee ka yaadu ka itti aanu immoo ka Jawaari mee kanuma irratti garaagarummaa
ilaalcha lamaanii isinitti mul'ata. Hangama kiyyaaf sunillee Itoophiyaa ijaarra jedha, kunillee Itoophiyaa maraaf taatu ijaarra jedha. Garaagarummaan argu akkam ilaaltamee aamme sitti deebi'a. Ani Daawud Walgorgis kuni clear ilaalchuma nafxanyummaati. Waan dhugaarraa fagaatee haasa'u jechuudha. Naftichi kun ammallee jaarraa 16ffaa keessa jira jechuun ni danda'ama. Amma goojjoo takka qabnaa Itoophiyaa tajaajamtu achi keessatti waliin jiraannaa akkasittis uumamni akkasittis jiraachuu qabna kayyuu kuni kijiba. Maaliif olaantummaa Amaaraa tanuma jennu san olaantummaa Amaaraa aadaa Amaaraa afaan Amaaraa maalii kana jalatti saboonni biraa hundi dhiitamanii cunqurfamanii bitamanii jiraachuu qabanii jechuu akeekamanni. Bari amma waan Itoophiyaa jaamu kana jalatti Itoophiyaan humnaan jaaramtee saboonni achi keessa jiranis humnaan achi keessatti qabaman. Eenyutu Itoophiyaa walaba tahee yoom uummanni murteeffate Itoophiyaa ta'uudhaaf. Yoo ammoo Itoophiyaa barbaadan tahe Itoophiyaa Amaarri bulchu qofa barbaadan jecha akka manni jirutti. Itoophiyaa Amaarri bulchu tan Amaarri waan hundatti qabu san barbaadan jecha. Fakkeenyaaf amma yoo Itoophiyaa ka barbaadan tahe Abiyyi Faanis amma dhalootaan Oromoo haa ta'anii malee Itoophiyaa bulchaa jiranii maaliif oppos godharre maaliif dura dhaabbatarre eega Itoophiyaa barbaadan Itoophiyaa Amaarri bulchu qofa barbaanna jechuudha. Olaantummaa Amaaraa tiksuu barbaanna jechuudha malee Itoophiyaa sanuu hin barbaadan. Osoo Itoophiyaa barbaadanii amma dhalaanillee prejudice jarri kun gartee discrimination nama godhanii yoo Amaara tahe malee Itoophiyaan hin jiraattu namni Itoophiyaa bulchuuf mirgan qabu jechaadha. Ajandumaa hin qaban gama kiyyaatti amma Daawud Walgorgis faan zarraafi nafxanyaati malee tuffii akkamitti namni bitaa turre nurratti aangoo qabaataa mirga isaa falmata kajuu uummanni akkamii mirga uummataa dura dhaabbachuudha eenyummaa uummataa balleessuudhaaf deemuudha malee yoo dhugubatti Itoophiyaa barbaadan Itoophiyaan achuma jirtii mire namni har'a bulchaa jiru Oromoo haa ta'u malee Itoophiyaan achuma jirtu maalirree falmaan isaanii maalirree gaafiin isaanii eega Itoophiyaa barbaadan. Kan keenya amma kan Jawaar keenyaa kunis kuni achuma jira innis Itoophiyaa akkamii barbaadan barka namaan galle mee individualaatu saba Oromootiif Itoophiyaa barbaadamu ka gaafii qabu bar saba Oromooti. Kaniin miidhamee niin bitamee niin dhiitamee mirga kiyya eeggachuun qaba mirga kiyya deeffachuun qaba abbaa biyyummaa kiyya mirkaneeffachuun qaba jedhee ka gaafii kaase nam tokkee miti bar saba Oromooti. Sabni Oromoo sun yoom gaafatamere? Yoom sabni Oromoo waan kana murteeffatere? Abbummaan fedhe hoota uffateetuma even any leaders amma kan amma akka Oromoo keessaa baanee liidaroota maal jedhanii amma jaarmaya siyaasaa jeeqanii fi hawaasa burjaajeessaa jiran kun hundinuu eenyutu bakka isaan buufate? Eenyu yoom sabni Oromoo amma ajandaa isaan oofan kana gaafate? Kunuu ajandaa ala sabni walabummaa isaa gaafate, abbaa biyyummaa isaa gaafate, mirga guutuu qabeenyaa fi wanni isaarra qabu gaafate. Individualonni as bahaniituma ajandaa hin taane saba kana baasanii saba kana ifiifuu akka diinni miidhaa ture isaan ammoo burjaajeessaa jiran. Kanuma kana amma Jawaar Faanis mee saba Oromoo kana jaarree saba Oromoo gurmeessinee rakkoo inni qabu rakkoo inni walitti qabu furmaatatti goone saba kana bakka takkaan geenye waa'ee daangaa keenya ala waa'ee Itoophiyaa haasa'uu dandeenya jechuudha. Waa'ee gaafa Afrikaa haasa'uu dandeenya jechuudha. Saba Oromoo bar saba Oromootuun jaarree nuti bar saba Oromootuun gurmeessine bar saba Oromootuun mari'achiifne. Akkanumatti ajandaa adda addaa namni dhuunfaadha itti dhiyeessee saba kana burjaajeessa malee sabni abbaan mirga qabsoo abbaan qabsoo kana abbaan ni miidhame jedhee wareega qaalii kafalee qabsoo isaa asiin ga'e yoom gaafatan yoom carraa argate gaafatamuufis yoom mari'achiifame. Kun hundi deebi'e kun hundinuu gaafiidha. Warra amma asii achi utaaleetuma waan argee jiru kanaaf kun hundinuu gaafiidha. Jeeti ilaala gama xiyyaana. Mee fudhadhuuti leenjisaa tumtu. Galatoomee wanti Jawaar jedhu dhugaa miti waan dhugaa irraa fakkaate. Absinaa tajaajila Itoophiyaan tuni duraani absinaa jedhamaa turte.
Itoophiyaa jedhamaan Itoophiyaan hun beekamtuu turte. Itoophiyaa jedhanii kan dhufanii maqaa baasaa haguma Itoophiyaan tun ta'e ijaaramte dhuma jaarraa 19 jaarraa 19 keessa 19 keessa. Itoophiyaan yoo dhugamnaan Itoophiyaan kan jedhan dhiyoo dhufe achiin dura Absinaa kan jedhamu kun ennaa bara League of Nations ijaaramu Itoophiyaan League of Nations miseensa ta'uu fi xalayaa kan itti galfatte Absiniyaa jettee galfatte malee Itoophiyaa hin jennu. Itoophiyaan galfatanii Itoophiyaa jedhanii kan itti baasan United Nations ijaarame. Haga United Nations ijaarame isa godhan. Ragaan isaa lafachiisaa biree hundaa'e waddaan amma keessatti Washington DC onnaa ture. George Washington University keessa dokumentiin barreeffamee addunyaa kaansileeriitu addunyaa hundaaf ergame kan Biriitishiin ergite Biriitish sappoortii isaan godhaa ture. Maaliif biyyi isaan qabatanii koloneeffatan kun Abashaa waan hin taaneef Abashaa kana maqaa Itoophiyaa jedhuutti jijjiiraa jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu kun maqaa Giriikiin baaftee bifa gurraacha fuulli isaa gurraacha fi gurraacha isaanii. Kanaaf Itoophiyaan kan jedhu nashiin irratti fudhatan jechuudha. League of Nations keessatti ta'e. Kunis kanaaf wanti amma inni jedhu sun soba. Itoophiyaan inni turtu jedhuun soba. Itoophiyaan amma inni jedhu ijaaramte ijaaramee gara waggaa amma gara hundaa 50 hin ta'a 50 akkana ta'uu ni mala amma I think United Nations kan ijaarame 1945 so achi akka ta'e Itoophiyaan kanaaf turtuu miti. Yaada gaarii kaasee ammee namni tokkichi olii fiigu jette kana kanuma irratti mee odoo yaada kennanne waan kana fakkaata waan amma ati kaafte kana ka fakkaata Profeesar Jaalataan dhiyootana dubbatee jira. Isa laaltetiin leenjisoo atillee mee yaada kee irratti wannoo jetta. Akkuma waliin mari'attanii tokkotti namni tokkichi olii gad fiiguun gaarii miti ka jedhu yaaduma akka ati kaaftee kana kaase. Kun immoo ifaadha argitee akka Jawaariif jedhu. Haasawaa kan immoo kakaasetiin jedhe walgahii marii biyyoolessaa kufaatii Abiyyiin booda jedhan san irratti sanillee immoo irratti haasa'uuf deemna. Mee amma haasuma inni haasee Asaffaa Jaalataa haasee santu keetiin waan walitti galeef mee haa dhageeffannu. Namootiif gartuu miilla tokkoon Oromummaa keessa dhaabbatanii miilla biraan Itoophiyummaa keessa dhaabbatan baay'ee na yaaddeessaa akkuma bara 2018 ammas illee amma dabalee ollaansoon Oromoo karaarraa manni baay'ee nama sodaachisa. Yeroo darbee humnuma Oromoo keessaa ollaansoo Oromoo deeggaroo jedhamtu OPDO humna nafxanyoota Oromoo moosisan. Ammallee wallaansoon Oromoo nyaaba akkasiin to'atamuu danda'a yoo akkuma sanatti itti fufne. Maaliif yoo jettan namni jaarmaa malee deemu namni akka jaallatetti gadi ba'ee waan fedhe ari'u wallaansoo Oromoon kuffisa. Uummati tokko wallaansoo qabu yoo markaba yookiis immoo doonii sana namni geggeessu irra hin jiraanne akkuma qilleensi doonii bishaan irra oofu ta'a wallaansoon sun. Sabboontatti dhugaa qofaa fiiguun utuu hin ta'in jaarmotii bilisummaa Oromoo yoo laafina isaa ittimaa jabeessaa ilaalchaa fi beekumsa jabanaan jaarmolee kana jabeessuu qabu. Kan kanaa achi namni akkuma jaallatetti fiigee waan fedhe hojjechuu barbaade wallaansoon iddoo tokko illee ga'uu hin danda'u. Sabboontoti dhugaa ummati Oromoo marii biyyoolessaa Oromoo ammaa kaasee calqabutu irra jira. Gaafa moone qofaa jechuun irra hin jiru. Abiyyi booddee jechuun irra hin jiru. Ammaa kaasnee abiyyiin kuffisuuf abiyyi booddees waan hojjennu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Ammallee namooti takki hin argamu gisee isaan ijoollee nafxanyaa wajjin warra kana wajjin deebinee bilisummaa Oromoof hin naawuu isaan jedhan sirni nafxanyaa utuu hin hubatin yeroo isaan Itoophiyyummaatti sissiqan argina. Wallaansoon Oromoo walabummaa Oromiyaa mootummaa Oromoo
bilisummaa qulqulluu fide malee ummati Oromoo lakkoo jalaan ba'u. Ayyee dhageette leenjisu kama ammen jiru sanii wal fakkaata jechamaaf wannoo jedhee mee nam tokkeen olii gaffiiguu kuni Oromoof faayidaa fiduu danda'a. Galatoomii wanti Piroofeesar Jaalataan jedhu Asaffaa Jaalataa jedhu dhugamaa uuma qajeela. Qabsoon sabni tokko yoo gurmaa'uu barbaachisa. Gurmuun qabsoo goota malee namni tokko akka barbaadu asii achi fiigu qabsoo eessaan hin gahu. Rakkinni amma argaaru akkuma amma inni jedhe kana warroollee amma asii achi jedhanii asii jala fiiganii sabni isaa namni isaa odoo jiru itti dhufuu dhiisanii akka nam tokkotti akka waan jijjiiranii uf godhanii abashaa jala fiigan kun nam tokko ka fiigu kun eessa addunyaa irrattuu hin jiru. Yoo waa tokko fiduu barbaadde gurminaan seeraan kanaaf wanti inni jedhu kun dhugaa isaati. Yoo odoo namni hunda adda addaan fiige dhaaba jiisaa dhaaba diigaa dhaabni diigamaa sabni facaa jechuudha. Kanaaf wanti inni jedhe qajeelamaa beektaa dhugama jedhe. Jawaari bara 29 bara sanii dhaaba akkuma ammayyoo dhaaba Amaaraa keessa ture. Dhaaba Amaaraa keessa taa'eetiin adda bilisummaa Oromooti womaan buufnee jedhuun itti duula guddaa uufi artiikilii barreessee duulli inni oogee bu'aa wayituun fidee dhaaba kufe jedhe. Dhaaba kufee womaan buufne. Kan jedhuun dhufe argitee garuu dhugaan jirtu inni soba akka taasise addi bilisummaa Oromoo fi dhaaboonni Oromoo inni taa'ee dhufee haasa'u waan adda argamte isa Oromummaa qubee Oromoo tokko godhu waa hunda adda argamtan yoo adda bilisummaa Oromootiif dhaabota garaati hafi. Jawaari jibba irraan kan ka'e Abashaa jala deemee naftanyoota ilmaa saba keenya koloneeffate jala deemee ulee isaanii ta'eetiin adda saba Oromootitti duulaa jira. Addi bilisummaa sabni Oromoo ka jaalatu akka ta'e addunyaa hunda beeka. Jagnoota itti dhume itti wareegame saba Oromooti itti wareegama kanaani waa hedduu adda Oromoon argattee dhufe. Kaamma itti aanu asirraa garamti harkaanfannaa dhufe malee akka inni jedhu sanii miti. Ka duubatti hafu isa. Kun jechuun maali akkuma jenne san duraan nama tokko ta'ee diina jala fiiguun waan akkanaa diigaaf dhufe malee inni jibbarra dhufe adda bilisummaa Oromoo illee hin jibba. Kun Oromoo jibbu tokkummaa Oromoo jibbu jechuudha. Addi bilisummaa dhaaba gurmaa'e. Jawaan nama ofi fiigu. Nama gurmaa'e jibba jechuudha. Maaliif kanaaf wanti inni jedhamu soba akka ta'e jibba adda bilisummaa Oromoo jibba qabsoo Oromoo walabummaaf taatu akka qabu namatti mul'isa jechuu barbaadeen galatu. Ayyee leenjisu waan gaarii kaaftee Jawaari 2009tti abaa'oo balaaleffataatiin jetteetiin kaafteetiin jette. San callaayyuu miti leenjisu. Dhiyoo tana Heenok Gabbisaa Gabbayeetiin yeroo wannoorra tura raabaadorii ijaaranii OMN keessa turaniitiin Jawaar OMN'tti daayirektara ture san abaa'oo criminalize godhaa turree jedheetiin Gabbayeetiin dubbate. Mee sanillee hin laaltanii afaan isaatiiyyuu hin dhageeffatanii amma Gabbayeetiin argiteetiin abaa'oo yakkamaa goone jedhe. Gaafa yeroo raabaadorii jecha jennee iyyaa gaafa baane tokko obviously public protestii yeroo sana akka strategic guidance way tokko ture mitiire. Waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo criminalize gochaa baane. I mean, I think that was very obvious. Dhageettan ilaala waan inni jedhu raabaadorii keessa yoo turreetiin jenne bara qabsoo qeerroo oofsisaatiin turre san waboo fi adda bilisummaa Oromoo yakkamaa goonetiin abaaraa turre jedheetiin amma gabbaniitiin ragaa bula. Jarri kun Jawaaris ta'e Heenok Gabbisaa ta'e warri isaa waliin turani abaa'oo argitaniitiin abaa'oo kana argiteetiin kan uummanni keenya qabsoo bilisummaatiif jedheetiin jaynoonni keenya hagam itti du'aniitiin jedhan abaaraa turan dhabamsiisuuf yaalii godhaa turanii jecha. Kabiraallee immoo kaati kaafte Itoophiyaan tun biyya turtuudha jedheetiin Jawaar dubbate jettu. Biyya turtuudha jedheetiin wannoo jedhe sani darajjee waliin Keeniyatti interview godhe san irratti wannoo jedhe mee sanillee dhageenne eetiin sitti deebi'a amme. ኢትዮጵያ is an old state. እነዚህ የቀነጨሩ ሀገሮች በጣም ረጅም እድሜ ስቴት ፎርሜሽን ታሪክ ያላቸው ሀገሮች
በቀላሉ አይበታተኑም። እንደ ግብፅ፣ ኢራን፣ ፐርሺያን ሌሎች እነዚህ ሂስቶሪካሊ ሩትድ የሆኑ ሀገሮች በጣም ሬዚሊየንት ናቸው እና ስቴቱ በጣም ሮበስት እና በረጅም ጊዜ የቆየ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ አብዮቶችን እየተቋቋመ ሲቀጥል ታየዋለህ። ግጭቶች፣ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ግን ይቀጥላሉ። የሀገሪቷ ኤሊት የሀገሪቷ ልሂቃን ማድረግ ያለበት ከተቻለ ትልቅ ቀውስ ሳይፈጠር በድርድር በውይይት የሚመጣ ለውጥ ቤስት ነው። ሀገራችንን ሊያስቀጥል የሚችለው ቅድም እንዳልኩ በሀገሪቷ ልሂቃን መካከል ባርጌን ሲደረግ፣ ድርድርና ንግግር ሲደረግ፣ ስልጣንና ሀብት ፍትሃዊ በሆነ መልኩ መከፋፈል ላይ ፎርሙላ ላይ መስማማት ካልተቻለ በስተቀር ከፍተኛ የሆነ የብሔር መነቃቃት ኮንሽስነስ ተፈጥሯል እዛ ሀገር ውስጥ። አየካ ኩን ከመ ወሪ ከነ ወሪ ኢትዮጵያ ኑቡልቻ ቱሬ ሃሰኒን ሁማዳን እንጅሩ ኢትዮጵያን ብየ ቱርቴ ጅራ ከነረት ለሜ አሜ ዋንጀቱ ዮ ቀባት just to be fair bakka takkatti amma kan Asaffani Jawaarin qofa keeke suni inni sirrii miti. Amma Profeesar Asaffani Jawaar qofaa miti kan fakkeenyaaf Alliyaansii Amaaraa wajjin wanni godhe warri dura godhe Daawud Ibsaa fa'aadha. Daawud Ibsaa fa'aadha kan Qinijjiitii wajjin Alliyaansii dura uume dhaaba naftanyaati wajjin. We have to be fair over here. Asaffaa mataan isaa feerii ta'uu qaba. Never Asaffaan biyya tokko inni maqaa dhahee Jawaar hin jenne jechuun tokko tokko jedhee maqaan dhoofne. Jennullee garuu feerii ta'uu qabna. Gartee waan Oromoo kana keessatti xiqqoo feerii ta'uu qabna. Yes, amma illiitiin Oromoodha. Amma waan hubanne keessa rakkoon guddaan qabsoo Oromoodha illiitii Oromooti. Kan impaayera Itoophiyaa itti fufsiisaa jirulleen illiitii Oromooti jeetiin amana mataa kiyyaadha. Kun yaada mataa kiyyaati. Itoophiyaan akkuma jaallenji soreefu jee Itoophiyaan 1935 moo akkana kan maqaan Itoophiyaa labsame malee san dura Abisiiniumaan turte. Akkuma jee Abisiiniumaan galmaa'anii Mililikfaan League of Nations itti Abisiiniumaan galmaa'anii boodarraa Haile Sillaaseedha kan 1935 moo 19something Itoophiyaa jee kan moggaase. Eegagaa biyyoota kunilleeni akeeka biyyoota biraa dhuunfachuu Oromiyaa dhuunfachuu, lafa Somaalee, lafa Oromoo, lafa uummata Kibbaa fi uummatoota naannoo sanii hunda dhuunfachuudhaaf akka isaa mijatu Itoophiyaa moggaafatanii malee Itoophiyaan biyya turtuu miti. Amma Itoophiyaa old state oguu jennu seenaa warra Abisiiniyaa kan waggaa 5,000 sanuma dhugoomsuuf deemnaa jechaadha. Yoo san taate achirratti ammeetti deebita. Yoo san taate Itoophiyaan biyya turtuudha yoo jenne jedhanii warri akkana haasaan kuni yoo waliin turre sun bara Itoophiyaan 3,000 jedhaniitiin isaan lafa ka'an san Oromoon waliin jira. Hin jiru gaa seenaan sunuu kijibaa siin jechuu jira. Seenaan sunuu kijiba. Amma Itoophiyaanis akka Abisiiniyaattu seenaa 3,000 hin qaban. Wanni isaan amma kan isaan seenaa 3,000 maal waa'ee seenaa Yaman fa'aa Kunshiibaan amma Yamanii waa'ee Yamanii fi waa'ee Juush fa'aa yoo gaa achitti gartee gaa jarri kun hidda san waan qabaniif sani mataniituma seenaa waggaa hanganaa jaan malee Afrikaa keessatti Habashoonni seenaa dila saniin qaban. Barjee 1935 dura Abisiinuma turanii Abisiinumaan galmaawanii eega lafa Oromoo qabatanii fi babal'ifatuun impaayera tahuu eegalan gabrummaa kolonaayizi godhuu eegalan Itoophiyaa fudhatanii kun waggaa 150 waggaa 200 hungoo old state jechuu hin dandeenyu. Giriikii fi Ijiptii fi Armaaniyaa fi maaliin wajjin kompeer godhuu hin dandeenyu. Yes, ortodoksummaadhaan amantii wal fakkaatanii qabaatan ta'a. Sun ammoo yeroo saniif waanuma naannoo noorti qofa ture malee akka amma jiru kanatti eega lafa Oromoo dhuunfatanii miti. Sun seenaa kijibaa. Ifuma dhaadheessuudhaaf Habashootuma gammachiisaniituma ittiin fudhatama argatuuf malee seenaan kun seenaa dhugaa natti hin fakkaatu gama kanaan. Ayya jedhe leenjisu jedhe. Lammaffaa kan inni jedhu sobni isaa tokko sobaayyuu miti. Akka pootikaa asin duraas wanti inni jedhu illiit bargeen argite illiit bargeen jechuun maal akkamitti
illiitti bargeen akkaataa ayyaan laallattoonni aangoo sabaa hidhatan jechuudha argite. Sabarraa aangoo sabarraa fudhan. Saba kana sabni yoo waliin jiraatu nagosheetti haasa'ee mari'atee yoo waliin jiraadha jedhe warri impaayiriyaa sun haga walab ofii bareebana waliin deemnee tokkummaa qabnawee kan marii ka sabaat ta'a. Sabatu mari'ata. Sabatu murteeffata. Achi booda illiitiin kayyuun aangoo sabaa hatu. Inni nama aangoo barbaadu malee kanaaf hin barbaadu. Waliin dhufee illiitiin kun afaan Oromootti maali? Muummee haa jennu yookiin qaroota haa jennu isaan kana barbaada. Kanaaf sunillee soba. Argee jibba irraan kan ka'e. Kanaaf adda bilisummaa dhaabne gurmaa'u kan wanti jibbu ofii wanti deemuuf kan. Kunillee ammoo jaalataan jedhe inni nama hundaaf jedhe warra fiigu kan wanti isa warra isa bira tataa kun guddinni isaa nama meeqina sadii alatti warra ashaa tokko isaaniin jiraar malee abibeennu jawaaddu waamit hundi isiitu kanaaf rifattee teete argitee wajaa afaanii bade achi keessa yoo argita namni achi keessa akkas hin taane jaalataa Muhammad Hassanii fi soba isaanii attuuwwan hundi ittuu wal asii achi fiigaartu. Dhalli argaartu ammumallee argitu. Kanaaf inni waa akkasii soba inni haasaa argite. Inni ka haaseef isaaniif hundi isiitu warri yaadni kan maami warri abashaa jala fiidu tokko tokkoon. Kanaaf wanti inni jedhe san jawaaliif duwwaa fudoodhaan hundumaa argata. Isaan alaa isaanii illee jira. Warra kana qabsoo Oromoo diina jala tokko tokkoon diina jala fiiguun qabsoo Oromoo laamcheessuuf fi Oromoo paasilaamsisuu warra akkanaatiif fiiga. Kanaaf wanti inni isin jedhu qajeelcha nama hundaafuu jedhe malee jawaar duwwaaf hin jenne akkas ilaalan gamatiyyaa. Sobare rakkuma kanaanuu kaga'ee argitee asiif achi fiiguu fi yaada Itoophiyummaa kana argiteetiin goobsetiin akka goobanaatitti akka mul'atu ka godhe akkuma jettu san qabsoo bilisummaa san xiqqeessuun qabsoo walabummaaf godhamu san kanaa miti kan baasu federaalizimii fi wanno jedhanii warri Itoophiyummaa kun akkuma jettu waan irra dha'ee fi wanni amma arginu kun karra mul'ataa jiru kasii achi fiiganiitiin abiyyi kufuu ka'ee jedhaniitiin qoqqophaa olii gad fiigaa jiru kanumarraa burqa jechaaf. Biyyee ka argitee jara asii achi fiiganii miidiyaa warra Habashaatirra oolanii ka jedhu kana kaaftee turte. Kuni dhugamatti namoonni baay'een warri keessattuu hayyoota Oromooti ufiin jedhan baay'een isaanii achirratti mul'atu. Riyoot miidiyaa afaarratti mul'atu. Namoota I think Jamaal na fakkaate Jamaal Ibrahim imeeliin ka walitti kakkataban tokko keessatti gaafii akkanaa gaafate. Namoonni Oromoo gariin jedhe yeroo ammaa kanatti miidiyaa Oromootirra argamurra miidiyaa Amaaratirratti argamuu jedhe. Oromoo waliin fira ta'urra warra Abashootatiin fira ta'uu filatanii jedhe. Qabsoo Oromootitti as dhiyaaturra siyaasaa warra Abashaatitti dhiyaatu filatanii jedhe. Waan baay'ee haasa'e inni waggaa 150 Abashaan nu ajjeeftee biyya keenya qabattee biyya keenya saamte kana odoo gootuyyuu itti riqatanii ammallee isaanumatti riqatu isaanumatti madaqu jedheetin keessattuuyyuu namni miidiyaa OMN ijaare ufiin jedhu hoogganaa qeerroti ufiin jedhu akkamitti OMN dhiisee riyooti irratti argamaa jedha. Kun dhugumatti uummanni illee ka beekuu barbaachisu amma Jawaar mataa isaa OMN irratti hin argamu. Waan rakkinni maal akka ta'e hin beekamu garuu hin argamu. Kun yoo laalteetiin jette Itoophiyaa sanitti maxxanu Itoophiyaa sanitti kasatu kanuma argita. Kanumarraa kaaneetti ka argite maaliif kuntaa maaltu kana fidee jedhee gaafii gaafata. Jamaaltu gaafata maaltu kana fide. Kanumarraa ka ka'e ka amma warri inni jedhuun kun abroonnet Itoophiyaa irratti argaman. Warri abroonnet Itoophiyaa irratti namni argame qaama sadii qaamni argame jechuun qaama yoo jedhu namootuma Oromoo lakkaa'eeti. Akka nam tokkeetitti ka argame Jawaarii fi Isqeelii akka dhaabatti immoo obbo Xaahaatu argame waboo aba'oo bakka bu'eeti. Hayyee haa ta'u kana wanni kaaseef kabar waan amma argitee achi fiffiigan ka jedhu kunillee mul'ataa jira. Kanaaf argitee gaafiin akkanaatu namni biraatu kaasatiin jira.
abashootatti madaqaa jiru. Kanumatu ka argee kanumatu argiteetiin haala amma siyaasaa Itoophiyaa kana oofna jedhuun nu geesse. Leenjisoo Miidiyaa abashootaa irra oolu kan jedhu kuni oolu. Addini waa hedduu wal ani kan jedhaaru waa hedduu wal qabata kun beektaa eenyu walgeettii kun amma keessattuu amma haga Isaayaas asmaratti of abashoota waliif fide sanii achi haga eenyu abroonnati Itoophiyaa ka jedhu san dhufe isaan booda globaalii abroonnati san irra irratti qooda ka fudhatan warra akka yoo akkuma beekamu Iskeel Gabbisaa, Xahaa Abdii, Jawaar Mohaammed isaantu raftu haga qoodatiin booda as haga isaa as deebaniin booda maali amma abasha mul'isuu fi of barbaachisuuf hundi kan irratti hin baane jiru. Fakkeenyaaf milkeessaan ankar miidiyaa irratti harka lama bahe. Harka lama achiin booda irratti haasa'ee irratti bahee achiin dooblee ammoo Zaaraa miidiyaa kan jiru irratti illee hin bahee isa duwwaa miti illee hin bahee Zaaraa biyyarra irra bahee Hinoo Gabbisaa Horaayizon miidiyaa kan jiru irra bahee hundinuu amma abasha mul'isuu fi walgeettii saniin booda isa irra yaa'ii irra fiigaa turte jechuudha. Jawaar achiin dura abashaa irra oola inni waan gaaffii qabu miti nama hundatu argaa. Hundi isaanuu abasha mul'isuuf amanuu isaan ta'uuf akka amanta'uuf jala ka fiigaa turan isa ka irra fiigaa turan kan jedhu maali yoo sanii argitee akka wal qabata beektaa inni suni. Amme atillee maal jettu? Gaariidha laali mooraan qabsoo Oromoo infiltreeted ni lootee galtootaa seene lootee galtootaan guutamteessi. Fakkeenyaaf amma yoo dhuguma laalle amma fakkeenyaaf namoota amma qabsoo Oromoo mataarra jirra jedhanii kana yoo laalte laafinni gaa kaayoo irratti laafuun kun bakka irraa dhufe ibsuudhumaa fi namoonni amma qabsoo Oromoo mataarra yaa'anii kaayyuu dureef moggaasee fi kadurataa moggaasee fi maal jettu kun hundinuu dubbii isaanii yoo laalte mooraa alagaa keessaa dhufan. Ifa manaa godhi mooraa alagaa keessaa dhufan. Backgroundii isaanii gariin EPRPdha, gariin mi'eessoonii, gariin waan biraa turan jechaadha. Qabsoo hanga gaafa qabsoo mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo humna qabduu fi gootota ciccimoo qabdu riphisanii turan jechuudha hanga 91tti. Mooraa kana keessatti riphisanii turan jechuudha waan agarra. Keessa 91 dhiibee adda bilisummaa Oromootii fi qabsaa'onni biraatis jaarmonni siyaasaa Oromootis dhiibanii qabsoo sana hanga 91 ga'anii waan yeroo san hojjetame bu'aa qabsoon sun yeroo sanitti argamsiifte numa agarra daangaa Oromiyaa sararuu afaan Oromoo walitti yaasu waan adda addaa waan godhame hedduutu jira. San booda amma 91 booda eega mootummaa ce'umsaa keessaa bahame booda gaabbitoonni mootummaa ce'umsaa 91-92 irraa hanga 98 dhaaba diigaa turan jecha dhaaba kan akka diigamu dirree bahatti dubbatan jechuudha. Warri qaanii tokko malee amma hoggana dhaaba kanaatii miseensa dhaaba kanaatii maalii ifiin jiru hundinuu dirree bahatti lola labsan jechuudha adda bilisummaa Oromoo irratti. Waraana bilisummaa Oromoo irratti hin daadatan barqasi aarsu kana bara. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo waraanni qabsoon hidhannoo bu'aa qabduu fi bu'aa gurguddaa argamsiisuu dandeessu qabsoo hidhannoo dura dhaabbatan. Gaafa immoo qabsoon Oromoo qabsoonni hidhannoodhaa gartee xiqqoo laaffatte yeroon itti dabree namni karaa biraatiin waa godhuu danda'us deebi'anii ammoo achumatti maraamartoo qabsoo tana maraamartoo keessatti hidhanii sakaalanii ajanda uummataa isaanii ittiin gaggeeffatuudhaaf turan jechuudha. Amma 92 irraa hanga 98tti qabsoo kana adda bilisummaa Oromoo diiguu irratti bobba'an jechuudha. Koraa hatattamaa san booda dhaabni deebi'ee lubbuu ifit deebisee bifa haaraan deebi'ee qindeessee qabsoo itti fufuu filate jechuudha. Amma sanirraa ka'anii hanga waggaa lama keessatti murtii san hunda faalleessanii waan hunda balleessanii dhaaba ammaas gartee haalan taane keessa galchanii ajandaa Itoophiyaatiin dirreetti as ba'an jechuudha. Kuni maali?
lootee galtoota jechuudha. Warruma duraanis ajandaa Itoophiyaa garatti qabatee mooraa qabsoo Oromoo keessa tureetu har'a ifatti as baafate jechuudha. Eegagaa qabsaa'onni dhumanii qabsaa'onni isaan sodaatan hundi wareega qaaliidhaan dabran booda carraa argatanii waan duraan garaa keessa qabatan san har'a dirreetti baasanii mooraa qabsoo Oromootiin jeeqaa jiran jechuudha. Har'a qabsoon Oromoo sadarkaa hamaarra jirti. Mee ilaal waggaa 25 jeequmsa keessaa turre jechuudha. Qabsoon tun jeequmsa keessa turte. Yaalii adda addaa rakkinoota dhalatan furuudhaaf warra gargar ba'e walitti dachaasuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa ture jechuudha. Tokkolleen hin milkooyne. Inumaa tooftaan maal jaarmaa biraa ittiin diigu qabsaa'ota biraa ittiin facaasuuf hujii ta'e jechuudha. Har'allee qaanii tokko malee as bahanii akka waan isaan qoftiin saba Oromootiif falmuu mirga qabaniitti qaanii tokko malee nuti abalu nuti abaa'u nuti miseensa abaa'uuti as jaanii dirreetti warri silaa yakkamtoonni warra badii waggaa 25 guutuu dalagamtee dhaaba mooraa qabsoo Oromoo caccabsitee balleessite tana warra itti gaafatamuutu har'aas as bahee numaatu jira nuhi warri qabsoo kana geggeessu jeetti waltajjii irra taa'e qaanii malee sitti haasa'a. Haala kanaan qabsoon Oromoo rakkoo kana keessaas bahuu hin dandeessu. Sodaan amma qabnu mirguma hanga qabsoo wareega qaaliin argamte sanuu ifa harkaan buusin kajuu sodaa. Yoo sabni Oromoo abbaan qabsoo gartuulee qabsoo Oromoodhaaf mala jireenya ittiin jiraachuu qofaaf aangoo ittiin barbaaddachuu qofaaf maqaa isaa dhawattee deemtu sana ofirraa harcaasee haareetti qabsaa'ota Oromoo bakka jiran hundaa walitti qabee jaarmaya Oromoo gitu kan Oromoon hundi keessatti if arguu danda'uu fi kan Oromoon hundi jaarma kiyya jechuu danda'u yoo argamsiifne malee bubuutuu jaarmaya diigaa ana qofa jettee waltajjii irra baatee asii gibira uummatarraa guuraa ooltu tanaan qabsoon Oromoo haala hamaa keessa galtii bakka geessillee irraa if duuba deebi'uun ooltu kajuu sodaadha qaba jechuudha. Asmaraa keessatti Isaayaas amma waggaa isaa 34ffaa ayyaaneffatan jechuun biyya isaanii biyya Itoophiyaa irraa ba'uusan achirratti Itoophiyaa hundaa waaman amma Tigiree, Eertiraa, Amaara dhaqan achi walgeejjii kana irratti akka Istaaliin ifa miidiyaa reediyoo kana fa'aa dhaqee argitaniif reediyoo fuudhaa ture Isaayaasiin achirra murtee dabarsan. Murteen dabarsan tokkummaa Habashaa uume. Isaayaas tokkummaa Habashaa tokko uume. Kan yeroo duraati yoona tokko yoo yaadattani kan Yohaannisii tashin dur 1878 booruu meedaatti Takle Hayimaanooti jira asiin Minilik jira isiinis ni jira waliif fidee booruu meedaa irratti tokko godhee inni nugusootaa ta'eedha wayim mootii mootootaa ta'ee isaan mootii isa jalaa godhanii tokko haga godhan achillee amantiillee gargar tooni amantii ortodoksii waan isaanillee wal araasee achi immoo duula Oromoo irra rabse. Warra saawusii akka jirutti kibbaatti jaabsi naashinaal kan akkana sabaaf sablamoota kanaaf Oromoo waliin qabe itti labsan koloneeffata achirraa dhufe isa Yohaannis kan duraati odoo Yohaannis aangoorra jiru guutuun biyya meebi booran 98 du'e. Achiin booda maaltu dhalate? Jarri kun Eertiraa uume kunillee akkasumatti Habashaa waliif fidee tokkummaa Eertiraa Tigiree Amaaraa uume. Achi yoo dachani maal godhate? Isa darbee lammaffaan kaffii lammaffaa Abroon Itoophiyaa kan jedhan waaman. Abroonnet Itoophiyaa kan jedhu waaman. Asiin dura ture. Abroonnet Itoophiyaa kanarratti waliin dhufanii kan itti dhufe hundi isaaniitu achirra ga'anii Amaaraa hundi isaaniitu asirratti ammoo Tiroojaan horsiillee hin waaman. Tiroojaan isaanii Amaaraa kana kan gariin isii Tiroojaan irratti kan turte achirratti argata xaafa. Aba Obbo isa xaa ufillee kalee maaliif inni Daawitii wajjin jira. Inni Tiroojaan Daawitiiti. Amma kun irraa kaba'ee garuu yaadni isaanii tokkuma isaanillee kalee achirra argama.
Kuni Iskeel duruma irraa qabee Tirojaanii Tigiree ture. Duruma irraa Jabaan achirra argaman. Isa haga baaniin booda haga kan dhumanii amma argatan amma isteeppii lammaffaa dhume Tirojaanii dhume Tibonna lammaffaa Amaarii walgeetti lammaffaa isteeppii lammaffaa itti aanu isa global faannoo konfidaansi uumama. Namni isa dhagaye waa isa Oromoon jedhan akka Oromootti diiguu barbaadan ajaa'ibuma ta'uu isaan baafatan. Namni viidiyoo irratti argitaniirtu isin hundinuu. Inni haga dhumeen booda tokko amma maatti dhufe. Miidiyaa Amaaraa Abashaarra bahu jara keenyaatti dhufe. Kun Tirojaanii Amaaraa ta'e dhufe. Irra yaa'anii kaamitti taatanii miidiyaa Tigiree irra bayanii ka Amaaraa irra bayanii. Maaliif Tirojaan horsoota? Tirojaan horsi fakkeenyaaf akka milkeessaa fa'aa Tirojaanii Tigiree ka amma Tigiree amma baati irraa Abiyyiin fa'aa dhabu irraa kan ka'e dhufee amma gamana ga'edha. Inni Tirojaanii Tigiree. Iskeel Tirojaan Tigiree isaanillee irra argaman. Tirojaanii nafxanyaati isarratti argaman. Isarra argaman jechuudha. Isa geeffatanii gaafa inni ajaja lammaffaatti kenna ajajila paaterni isaa dhunudha akka dubbiin kun itti deemaa dhufu kan akka inni itti deemaa dhufu amma kamamaan jara Tirojaanii kanatu waamicha waama waamichi isaa waaman kun maali marii biyyoolessa Oromoo kufaatii Abiyyiin booda iyyaame imaaje nothing else wanti isin dhufteen kufaatii Abiyyiin booda maaliif Ertiraan farra Abiy, Tigireen farra Abiy, naftanyaa farra Abiy, Tirojaaniin naftanyaa kunniin kenni kun biyyaa hundisiitu eenyu Abiyyitti gaafa. Kanaaf amma pirogiraama baasanii kennan maalti kennan? Marii Oromoo, marii biyyoolessa Oromoo kufiitii Abiyyiin booda. Ayyee leenjisoo kan itti aanu kana walitti dhufiinsa amma dhiyoo tanaa marii biyyoolessa Oromiyaa kufaatii Abiyyiin booda ka jedhu sani akkamitti as ga'anii kana hunda bal'innaan irra nu baate dubbatteerta. Mee achumarraa kaafnee ammeessitti dhufa marii biyyoolessa Oromiyaa adoolessa 19 godhame Horn Conversationiin qindeesse san akkamitti ilaalta achumarraa haa kaanume. Faayidaan qabu maaliif seetaanii akkin itti ilaalu? Ta duraati mata durummaan walgahii saniitu dogoggora kufaatii Abiyyii booda jedha. Kufaatii Abiyyii booda Abiyyi kufisuu maaliif barbaachise hoo kan qabsoon Oromootu nama tokko irratti godhamaa hin jirtu qabsoon Oromoo sirna Itoophiyaa sirna cunqursaa san irratti qabsoo godhaa jirra malee nama tokko irratti qabsoo godhaa hin jirru bar kufaatii Abiyyii booda. Sammalillee amme Abiyyi akka kufu murteessan akka itti kufu Abiyyi akka itti kufu nutti hin himne. Wanni irratti bar sun foregone conclusion waan nun beeynu garuu akkamitti akka Abiyyi achirraa ka'u akkamitti akka kaasanii hin beeynu garuu waan nama irratti haasaa jiran kun booda Abiyyiin booda maaltu achi isaan geesse maaltu achi geesse isaan jechuun egaa amma yoo akkuma jaalleenjisoo fixee bargarte ergama Shaabiyaatii jeemee ergama Shaabiyaati humna Habashaatu duuba jira. Sanuma abdatanii amma isaan Abiyyiin duruu kuffisanii fixanii Abiyyi booda amma ajanda Abiyyi boodaatti qopheeffatan jechaadha. Amma jarri tuni dhiifama naa godhiyaan akka namaatti hunda isaaniitiifuu kabajaan qaba. Garuu immoo salphina hamaa keesseef galchan. Amma yoo dhugaa dubbanne mee waa'ee akeekaa fi kaayoo qabsoo bilisummaa Oromiyaa haa dhiifnu akkuma Oromootu yoo yaadnu ta'e kufaatii Abiyyi booda jennee ajandaan baafannu alagaa wajjin. Abiyyi waan fedhee yoo ta'e amma dhugaadha ilaalcha siyaasaa adda qabna.
akka inni itti yaaduu fi akka namni qabsaa'onni Oromoo biraatti yaadan adda garaagarummaa qabna. Garuu immoo dhimmi Abiyyi amma fakkeenyaaf Abiyyi diktaatara ta'uu mala militarii keessaa waan dhufeef haala inni itti hojjetaa jiru nu gammachiisu garaagarummaa kaayoo qabna hunda hedduu wajji qabna Abiyyi qofaa miti hedduu wajji qabna Mararaa wajjin amma Dr. Mararaa wajjin yoo akeekaaf kaayoo garaagarummaa kaayoo qabna yoo dhugaa dubbanne hedduudhaa wajji garaagarummaa kaayoo qabnu viidiyoo qofaa wajji miti haa ta'u immoo dhimmi kunii jaalannus jibbinus Abiyyi dhala Oromoodhaa Oromoo keessaa bahee akka inni itti yaadutti Oromoodhaaf hojjetaa jira jecha. Kana immoo dhimma keessaati akka internal affaireetti fudhattee keessa keenyatti akka Oromootti keessatti irratti qabsoofna malee alagaa wajjin Abiyyi irratti hin qabsoofne. Kuni dogoggora. Maaliif akkuma reefu jaalleenjisoo jedhee amma yoo Abiyyi amma achirraa buqqifte humna Oromoo kami qabeessan dhuunfatu yookiin Shaabiyaa yookiin Wayyaanee yookiin Naftanyaa deebi'ee dhuunfate jechaadha. Namoonni amma dhufanii amma waltajjii irratti hoota uffatanii ta'an kun yoo nam tokkoo fi lama aangoo keessatti argate ta'an ariiteetuma fitti jechuu akkuma dura. Maal 91 Wayyaaneen waan seenumarraan barannu kana ajaa'ibsiisu Oromoon kun seenumarraan baratu yookiin ammoo akka inni itti iflaaluutu qiyaasa malee wanni iflaala qabooda gartee harka duwwaa hafuu ta'a. Fakkeenyuma tokko mee seenuma bara waanuma umrii keenyaa kan amma bara EPLF, TPLF fi OLF qabsoo irra turan. Namni Oromoo kun qabsoo warra Shaabiyaa EPLF uma jechaa oolu. Qabsoo Oromoo caalaa waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuu caalaa waa'ee qabsoo warra Eertiraatii fi qabsoo warra Tigraay dubbatan namni keenya. Jarattiin boodarra 91 waan nu goote argine jecha. Gartee badaasin jette biyya keenya irratti ummata keenya keessatti badaasin jette. Waggaa biyya dhuunfatanii walii tumsanii dhuunfatanii waggaa 27 qaxaqatanii saamanii waan fedhan irratti hojjetanii hubatan jechuudha. Concentration camp akkuma naazii Jarmanii concentration camp kuursoo deddeessa bakka meeqa yaadatu. Kana keessatti galchanii dhukkeen irraa kaasanii ummata keenya bitaa turan jecha. Kana wajji deebitee amma Abiyyi huffiseen kana wajjin deebi'ee waa godha jechuun laal suusaayidiidha ifa ajjeesuudha. Saba Oromoo haala hamaa biraa kan kanarra hamaa biraa keessa galchanii jilbiifachiisuudha. Saba kana jilbiifachiisuu ala waa takka illee bu'aa tokko illee hin qabu. Dhageesse yoo ammaa kataate garaagarummaa qabnu qabannee yoo Abiyyi diktaatara ta'e akkatti diktaatarri kun jijjiiramu yoo garaagarummaa kaayoo qabaanne akkatti garaagarummaa kaayoo qabannee waliin deemuu dandeenyu haala tokko uumuudhaa fi yookiin ammoo Oromoon isa firraa kaasuudha malee Abiyyi kaafne jennee tumsaa alagaa barbaaduun yookiin ergama Shaabiyaa fi Wayyaanee yookiin Naftanyoota fudhannee Abiyyi irratti bobba'uu jechuun ani dogoggora hamaadhaan nun baasu Oromoofis faayidaa takka illee hin qabu Oromoos hin gargaaru naazar kolonii irra caala kan sabni Oromoo kana booda jalaa ka'uu hin dandeenye keessatti illee nu kuffisuu mala. Warri amma aariidhaaf hinaaffaadhaaf aariidhaaf maal waluma tokko garaagarummaa kaayoon qabanii maaliif wal lolanu mee eenyu Abiyyi irraa ka garaagarummaa kaayoo qabu isaan hundi isaanii Itoophiyaadha. Maalirraa eessa wal dhaban gaa yoo aangoo ta'e malee yoo anaa bulcha anaatu piraayim ministeera ta'a anaatu akkas tahaa yoo ta'e malee garaagarummaa kaayootu hin qabani. Amma namoota dheengaddachi keessaa dubbatu keessaa xiqqoo Asaffaa Jaalataa waa'ee qabsoo Oromoo Muhammad Hassanii fi xiqqoo kana waa jejjaan malee hundi isaanii Itoophiyaanistoota akka jirutti maal godhanii duuba Abiyyi irratti ka'an walii galanii duuba Abiyyumaa wajjin silaa waa godhatanii irra jira. Eega garaagarummaa qabaanne garuu immoo Abiyyi buqqifna jennee tumsaa alagaa barbaaduun dogoggora hamaa saba Oromoo haala hamaa fi hammaataa keessa galcha waan ta'eef waan kana gartee kiriitikaaliitti yaaduun gaariidha. Baay'ee bareeda. Amma gaafa jarri kun walgaaniitiin jedhan abdii guddaa hayyoonni Oromoo walga'e jedheetiin uummanni Oromoo namoonni Oromoo akkasitti hafarfama. Amma akkuma reefati jette jarri walitti dhufan kunuyyuu kaayoo tokko hin qaban. Ilaalcha tokko hin qaban. Kun amma ati wannoo kaaftee turte amma Profeesar Jaalataa kaaftee turte. Haasaa isaa sammee hin laalla wanni inni haasayeetiin jedhu suni
waan warri kunniin haasa'u walitti hin dhufu. Kanaaf kaayoo adda addaa qabaatanii tokkummaa akkamii ijaarachuu danda'an kan namni gaafachuu qabu wayita namni qalbii uf booharsuu fi hayyoonni Oromoo wal geette maalirra wal geette maalirra wal taate hayyoonni Oromoo wal taate warra national interest yookiin immoo dantaa uummata Oromoo fi Oromiyaa wallaansoo qabanii eegsisanidha. Ilaalchi isaanii Oromummaa irratti hunda'a. Sirna koloonii Itoophiyaa fi sirna nafxanyaa sirna Itoophiyummaa wajjin wal lola. Namootii fi gartuu miilla tokkoon Oromummaa keessa dhaabbatanii miilla biraan Itoophiyummaa keessa dhaabbatan baay'ee na yaaddeessaa akkuma bara 2018 ammas illee amma dabalee wallaansoon Oromoo karaarraa manni baay'ee nama sodaachisa. Yeroo darbee humnuma Oromoo keessaa wallaansoo Oromoo deeggaroo jedhamtu OPDO humna nafxanyoota Oromoo moosisan. Ammallee wallaansoon Oromoo nyaaba akkasiin to'atamuu danda'a yoo akkuma sanatti itti fufne. Maaliif yoo jettan namni jaarmaa malee deemu namni akka jaallatetti gadi ba'ee waan fedhe ari'u wallaansoo Oromoo hin kuffisa. Uummati tokko wallaansoo qabu yoo markaba yookiis immoo doonii sana namni geggeessu irra hin jiraanne akkuma qilleensi doonii bishaan irra oofu ta'a wallaansoon sun. Kanaaf wallaansoon keenya akkuma deddeebinee dubbannu ideological clarity, political maturity qabaachuu qaba. Yoo kana hin qabaanne akkuma kana duraa sirni nafxanyaa biyya Oromoo keessatti dagaagee jiraataa jechuudha. Ammallee namooti takki hin argamu gisee isaan ijoollee nafxanyaa wajjin warra kana wajjin deebinee bilisummaa Oromoof hin naawuu isaan jedhan sirni nafxanyaa utuu hin hubatin yeroo isaan Itoophiyummaa wajjin Itoophiyummaatti sissiqan argina. Wallaansoon Oromoo walabummaa Oromiyaa mootummaa Oromoo bilisummaa qulqulluu yoo fede malee ummati Oromoo lakkoo jalaan ba'u kana caalaatti akkuma sirri jedhee woboo gargaaruun woboon gaachana keenya woboon irree Oromooti. Namni loltuu hin qabne namni nama isaaf du'uuf hin qabne namni biyya isaaf lolachuu hin dandeenye nagaan jiraachuu hin danda'u ummati Oromoo akka jirutti karaa danda'ameen woboo duukaa dhaabbatee wallaansoo bilisummaa finiinsuu qaban jedha. Galatooma. Kana kaa'ama kareeffan jedheetiin jedhe yaaddoon isin amma leenjisu atillee irraa haasofte qabsoon Oromoo guruun ga'u akka amma jiru kanaan ka jette amme atillee ka jette yaaddoon guddaan isin qabdan kanarraa burqa. Namni yaaddoo akkanaa qabu namni argitee wal keessa make Oromummaa fi Itoophiyummaa wal make jennee yoo irratti haasofnu isa kana. Namoonni achi ta'an sun nama wal make. Kun ka Itoophiyaa tursiifna Itoophiyaan biyya turtuudha jedheetiin haasa'u. Kun walabummaa bilisummaa waraanatu nu baasa ka jedhu akka ammanni irraa akka gaariitti dubbate kana. Akkuma isin marri keessanuu beeytan adda bilisummaa Oromoo caccabseetiin argitee bakka mara hatti bakka hedduutti caccabeetiin laafeetiin argitee akka laaffatu ka godheetiin jedhe kama amma Profeesar Asaffaa Jaalataa irraa haasa'u kana. Ideological clarity, political maturity. Ideological clarity inni jedhu sun amma ideologiin sun wal keessa badeetiin clarity dhabee gaafa kan faannoo waliin yoo wal taane homaa rakkoon qabu jedhanii ka dubbatan kun clarity dhabuudha. Itoophiyaa ijaaruu barbaanna moo bilisummaa ka jedhu kun clarity dhabu. Mee kan akkamitti ilaalcha akkanaa qabaatanii yoo wal sossobuu ta'e malee tokkummaa Oromoof finnee abdii qabsoo taane jedhaniitiin dubbachuu danda'a. Uummanni kana abdii guddaa irraa godha. Kun immoo inni akkana jennuuf waan kana waan beeynuuf himee leenjisu kanarratti wanni jettu jira. No, inni koo qajeela ideological clarity dhaabni tokko qabsoo baafee yaada asumaan dura akka jedhame jedhetti clarity wayiin ifatti siyaasaan qabsoon kaayoo isaa ifa ta'uu irra jira. Kaayoon sun kasaa irratti uumamu. Kaayoon
sabni irratti du'u irratti wareegamu akkama godhamillee kan adda bilisummaa keessa seenaa isaa keessatti. Kanaaf wanti inni jedhe suni isa alatti kaayoo qajeelaa siyaasaa ifaa fi dhaabbataa qabaattu alatti dhaabbata tokko geggeessuun hin danda'amu. Hin faca'aa ima diigama jechuudha. Eessanii galiillee hin qabu akkanuma jedhuu barbaada. Kana irratti amma waarsitee wanti amma walgeettii irratti ka argitu walmaaman kun ka argitu maalirra walmaaman ka jedhu argitee jette. Silaa ka ta'uun isa riirre marii biyyoolessa Oromiyaa kufaatii impaayiraan booda odoo ta'ee bareedaa taasisa ture ka qajeelaa irra haasawa. Garuu isaan kan jedhan marii biyyoolessa Oromoo kufaatii Abiyyiin booda jedhu. Gaafii nama tokko jiru eentu kuffisa Abiyyiin? Jara kana kuffisa moo Amaaraa kana kuffisa moo kam kan jedhu argite. Waltaanee kuffifnaa jedhan isaan wal gargaarree waltaanee kuffifnaa jiran. Waltaanii kuffisu. Waltaanee eentu aangoo amma akka jirutti Oromoon dadhabee caccabeera. Dhaaba gabaa kan qabu. Isaan dhaabaallee miti isaan kunniin Tiroojaan hoorsi. Ka aangoo dhufu eenyu goofta. Akkuma warra Minilik isaan kan qabatee dhufu dhaaba amma Isaayaas Afawarqi ijaare kana. Kanaaf jarri kun OPDO lammaffaa taatee ijaaramte. Malee waan abdii gara biraa hin qabdu. Ka godhaa dhuftillee kana. Abiyyiin irra bakki Abiyyi isaan amma irraa yoo buusan kanaaf. Sagantaa amma isaanii yoo argite maalirra dhaabate? Akkuma jettu kufaatii Abiyyi. Maali Abiyyi koo? Sirna Abiyyi Ahmad yoo argitee jette walgeettii isaanii ka walgeettii godhatan irra kanarratti hundi keessattuu milkeessaan maal jedha. Ittaana Tsaggaayee Abiyyi afaaniin bu'u. Sirna Abiyyi maaliif sirna Abiyyi kana jedhu nama fudhachiisuu barbaasu argitee. Jenereeshii kana wayim hunda sirni kun sirna Abiyyitti sirna Abiyyi kun Abiyyi sirna hin qabu. Abiyyi kan tajaajilu sirna kolonii impaayera Itoophiyaa kan Minikiin ijaarame. Kan dhufu hunda gaaf Minilik irraa qabe haga addaatti tajaajila impaayera. Achi yoo galte nuus achi odoo galle namni nu keessa aniis eenyu yoo ta'e impaayera san keessa oone hojii impaayera saniitu hojjeta. Hojii isa hojjetu malee hin jira. Impaayera san keessa jettee hoo aangoo kan kee tiffatu. Akka namni garaa irraa nama hin darbanne aangoo ufii tiffatu jechuudha namni kunniin ajaa'iba. Kanaaf Abiyyi hojii impaayera hojjeta aangoo isaa wanti ajjeesuu, wanti hidhuu, wanti waa hundaa aangoo tiffatu. Mallas illee kan Adamdee kana hundi isaaniitu kan godhu. Aangoo tiffatu fira godhu. Impaayera tajaajilu. Impaayera kan Minilikiiti. Kan Yohaannisiiti. Kana hojjetan. Kanaaf sirna Abiyyi jedhaniiti soba uumanii dogoggoraan nama sobuuf uuman kan argite. Sabni isa ta'uu irra hin jiru. Abiyyi sirna hin qabu. Taayilaa tajaajilamanii sirna ofiitti hin qabu. Kanaaf wanti isaan jedhan kun shira. Walgeettiin kun walgeettii shiraati. Walgeettii shiraan xaxanee malaa maltummaan namoota oduu hin qabne Oromoo wali jaalataan fa'aa kan dhufan Oromoo walitti dhufa jedhanii shira isiin duubattattu kana qubarraan qabu namni beeku. Shira kanaan xaxa amma kunoo ila. Credibility amma ofii kennisiisaa namni kana Oromoo hundaan wal ga'ee jedha. Yaada tokkoon qabdi jedhi kun. Haasaf keessattuu Asaffaa Jaalataa tolchee ibse akka akkaataa nu argina. Inni waan qabsoo haasa. Isa waan Abiyyi haasa. Akka hin fakkaanne argina. Kanaaf jarri kun baay'anii halkanii guyyaa deemaniif Itoophiyaa dantana Abiyyiin kuffisanii bakkee isaa bu'u. Amaara bakkee kaa'ataniitiin jechuudha. Amaara kan odoo bakkee kaafatan isaan illee hafan. Mee leenjisoo itti deebitaa dubbii kee afaanumatti si qabee afaanumatti qabadhu yaada kee achuma qabadhuuti shira waan jetteef walgahii kana godhaniitiin walgahii kana eega dabarsan horn conversation eega dabarsan booda maal godhanii haasawa namoota yaada isaanii qaban dhallaa keessaa muranii immoo addatti haasawa Jawaar, haasawa Baqqalaa Garbaa, haasawa Isqeel Gabbisaa, haasawa tana hafteefaa addatti godhan. Maaliif kana godhan? Kunuu shira beekta. Ka amma haasawa bareedaa Asaffaa Jaalataa godhe
achirratti hin keen maaliif kana godhan jara kana yaadannoo Itoophiyaanistii qabdu keessaa muraniitiin mee kunuu shiraati jette san si jabeessuu fi dhiifama itti deebi bakkuma dhaabattirra. Exactly kun malaamaltummaa sun jedhaa ture shirri isiin sabaa malaamaltummaa shiraa isiin deemtu kan argita. Jarri kun ajandaa qabdi beektaa kanallee baasaa kan jedhuun jaruma kaantu jira gara irra olaanuutti maaliif akkamitti maal jettee amma jarri kun Oromoo dubbata. Jarri kun Itoophiyaaf jarri kun Itoophiyaa maxxannoota. Isaan keessaa ka deemtuuf naftanya. Isaan farda keessa taa'ee jiru yaada naftanyaa. Kanaaf yaada jakaanii ka naftanyaa dhiyeessu. Ka jarri kun fudhattu dhiyeessu. Kana fudhattu ka ala jiruun fudhatu naftanyaan keessa jiru kana haasa'uu hin danda'u. Fedhii isaatiillee miti kanarra hin qaban. Kanaaf kana godhan. Kanaaf argitee wanti isaan godhanii kana duulanii waa hedduu godhanii achiin booda maali? Mee jechootuma isaanii tokko maal isaan mee wama isaan jedhanu miidiyaa isaanii irra yoo dhagaattee jara kanneen waa'ee maal jedhama fakkeenyaaf milkeessaan maal jedha xaahiroon maal jedha tsaggaa'een maal jedha jaawaa isqeeloo maal jette ajaa'ibuma jetta. Mee waan inni isaanii jedhanii amma dhugaanuu isin jaa waan nama gaddisiisu beektaa waan nama gaddisiisu wanti isaan jedhanii jedhanii maal jarri kun tiroojaan hoorsiin kuni waan sammuu kaan keessa jiru qabatee dhufu. Isqeel maal jedhee amma walgeetii abiyyi gaaf kufe jedha walabummaa dhufa jedha. Walabummaan ta'ee nuti walabummaan ta'ee nuti isaan nuun qaban isaan nuun maxxanni isaan keessa jiru naftanyaa. Eentu humna sanuun qabani kasafina soofii akka qabani bitaaba qabani waan qabani karaa deemti tokkoon deemti maalti dhufu garuu inni ka jedhe abiyyi yoo kufe abiyyi booda abbaa biyyummaa jedhe milkeessatu jedhe dhaggeeffatu kana maal jedhe ilmaan Oromoo sabni Oromoo hubatu isaan jedhe akka maal akka malaa maltoomtiin waan akkasiin jedhe waan maal akkasiin jedhe xaahiroo nama maal jedhe waa isaan miidiyaa isaa irraa isin inni bahee jiranii argitaniiftanii Minilikiin namicha kan irra hamaa miti. Abiyyiin irra hamaa miti. Abiyyitu sirra hamaa jechuudha. Mililikii harmaa harka mure. Mililikii calanqoo irra nama fide. Mililikii mileeni shanii Oromoo lafarraa haqe kanaa gadi jedha. Kana piroofeesara kan jiru Xaahirootu jedha kan. Mahammad Xaahirootu kana jedha. Miidiyaa jedha. Namnuu dhageeffatuu danda'a. Miidiyoota kana biraarra madiyaanota deemanii haasa'u beejarri kunniin kana maal jetta kan waan nama beekamsiisu isatti alee maal saggaa'e Oromoo Minilikiitu akka ammaa arrafamnee hin beeknu jedhe bara Minilikiitu yoo bara bilkilaatti maal gaallaa jechuun arrabaa miti Oromoon gaallaaf hin jedheen beeku seenaa isaa keessatti maqaa isaatu hin qabu gaallaa jedhee gaallaan ji'aani dimbaabee qabataa deemi. Ji'aa fi aduu addaan nama gubdi jedheetiin jedhu. Akkana ji'a haasaa turanii miti namaan itti wanna boo miti Oromoo. Arraba kamii gaddi namaa ta'amu. Naman ajjeesina gaallaallee yoo ta'e maal jechuudha. Isaan jedhan kun Oromoo namaa gadi jechuu isaaniiti miti. Oromoo maqaa gaallaa isaan sabni ofiin hin jenne maqaa araab maqaa nama amantii hin qabne nama gadhee namaa gadi bineensa jechuudha. Akka nama itti aanee maali biyyi caalaa kan miidhe hin jiru. Saggaa'ee jedha kana. Mee argaa saggaa'ee kana jedha saggaa'ee garbaati waan garbaa amma mee asii waan nafsa lama asii araama. Abiyyi hama jedha araama. Ordi ammas gara garaa of course abiyyi namummaa isaanii abiyyi fallee tiroo wayyaane irraa buute ka garaa isaanii onnee isaanii qabsiru wayyaane irraa ispilii irraa qoodamte sun jechuudha. Kanaaf nama kennallee ammallee fixaaran garuu argitee wanni inni jedhu kan maal jedha tokko ammoo tumsa tooftaa Amaaraaf Tigirees Eertiraa nu barbaachisa jedha abiyyiin kuffisuuf jedha. Saggaayitu jedha. Saggaayee jedha abiyyi mana kana nu barbaachisaa jedha. Achumatti dhaabiti waa'ee saggaayee kanatti deebita yaada kee. Akka inni argitee saggaayeen argitee akka yaada kaleessa ufimaa dubbate ufiifuu deebi'ee faallaa isaa argitee gara galeetiin argiteetiin faallaa gara galeetiin waan biraa dubbatu.
ani Prime Media irratti dhaga'ee ture Tsaggaayee Walawaayinoo ka jedhu. Garuu Prime Media sun argitee waan Abiyyiin deeggartuu fi afaan Abiyyi hin argitee propagaandaa isaa waan haasoftuu fi olola jedheetumaan bira tareeyosan. Garuu amma yoo argiteetiin jettu yoo argiteetiin tumsa amma akkati jettu abbaa barbaadan Eertiraa haa ta'u faannoo waliin haa ta'u yoo godhanne rakkoon qabnu yoo jedhu homa ufii asiin dura dubbate. San akka inni faallessu mee dhiyooma tana waan inni dubbate dhageeffadhaatee achi bakkuma dhaabatte san itti deebita leenjisu. Asiin durallee irratti haasofnee turre waan kana. Mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraahi isa dhiisiti warreen rakkoo Itoophiyaa fooyyessuuf karaa Oromootiin deemna jedhanuyyuu jalqabni isaanii rakkoo Oromoo yoo hin taane mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiranii jechaa jira. Ani akkasitti yaada. Now, adeemsummaa Oromoo jaarmiyaan akkasitti yaadaan beeku. Akka dhuunfaatti garuu namni rakkoo Oromoo furuu dhiisee rakkoo Oromoo sadarkaa lammaffaatti dhiisee rakkoo Itoophiyaa hiikuudhaaf karaan nu baasu karaa Oromooti jedhee Oromoorra dhaabbatee rakkoo Itoophiyaa furmaatatti godhuudhaaf carraaqu nama Oromoodhaaf qabsaa'u hin ta'in nama Itoophiyaadhaaf qabsaa'u. Adda addummaan kana keenya jechuudha. Kaafaa'oo kana kanin ani itti makamne kanaaf dhugaatiin itti mufee barbaada. Because xiyyeeffannoon isaa eessarraa madda rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf karaa Oromootiin deemnaa kan jedhu waan ta'eef jechuudha. Karaa federaalismiitti nu baasa kan jedhu inumaa jaarmiyaan lama sun jaarmiyaan sun beekadha. OMC fi OFDN kan jedhamu. Tokko rakkoo Oromoo irraa ka'a, tokko rakkoo Itoophiyaa irraa ka'a. Warra mi'eessoontu jira, warra bulchaatu jira. Lamaan saduu wal simachuu dadhabee tenshiniin Baqqalaa fi Mararaa gidduu jiru bara meeqaaf. Wanni Abashaan hadheeffattee Baqqalaa mana hidhaa darbattee Mararaa dhiistuuf kanuma dhugaatiin itti himu barbaada. Ati waan akkanaa kana dubbachuun barbaachisaa natti fakkaatu garuu jalqabeera ta'ee waan hin jalqabeef itti deemu. So ani jara sanuu mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiranii jedhe. Akkasitti ilaaluu qabna. Eenyutu caalqama rakkoo Oromoorraa ta'ee furmaata Oromoodhaaf godhuudhaaf waan fedhe irratti aarsaa kaffaluudhaaf qophiidha. Warri biyya hambisuuf mirga Oromoo sadarkaa lammaffaatti gadi dhiibuu qabna jedhu kunis mooraa qabsoo Oromoorraa bahaa jira. Jawaar obboleessi kee dogoggoraa jirta. Ati keereeriin kee kan jalqabe ayam Oromoo faristi jetteeti. Har'a Itoophiyaa faristi jechaa jira. Biyya hambisuu kan jedhu akkuma sila jedhe Itoophiyaa faristi jechuutti jira jechuudha. Dargitti deebine jechuudha. Kun immoo nama mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru irraa kan eegamu miti. Nuun qaanessinii jedhee barreesse. Obboleessi nuun qaanessinii. Kan si wajjin qabsaa'uuf kaane bara qabsoo qeerroo sana ayam Oromoo faristi waan jedheef jarri waan itti bobba'aniif. Ni gala. Har'a immoo akkamitti kan Oromoo haa bultu biyya hambisnaa jetta mormiin kiyya kan. Alright? Ifattiin sinitti maqaanii dhoksee ololaan namarratti nama reebuun barbaada. Hayyeekaa kana haasofni inni godhe kuni waggaayyuu hin geenne Mararaan faa Kafaa'oon faa mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jirtu kanaaf isaanitti makamne Jawaar Itoophiyaa tursiifna jedha. Jawaar argitee mataa jirutti amaamaa maraan jecha jedhu tokko qaba. Yoo Itoophiyaan jiraatte yoo biyyitti jiraatte wanni marruu jira ka jedhu. Tsaggaayeen kalee akkas haasayeetiin jara kana argitee mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jirtu jedhee eenyonnoo jedhu har'a maaltu argamee jara waliin taa'e jaruma kana waliin tokko taane jedheetiin waliin mul'ata. San bira taree akkuma tireef jettu faannoo fi warra kaan waliinuu jenna. Kana yoo laalteetiin jirtu warri hayyoota Oromoo waliin dhufan jedhan kuni akka dhugaa waliin dhufan si jechisiisame dhugaa uummata sobuu yoo ta'e malee gowwoomsuu yoo ta'e malee akkamitti fudhachuu danda'a namni kaleessuma juma 6-7 dura akkana jedhu har'a ammoo san maraa dhiisee etiin dura Itoophiyaa dura biyya dandamachiifne san booda baarganii goonaa jedheetiin warruma balaaleffatu sanitti galee leenjisoo itti deebi bakkuma sanirra. Kunneen asiin jedhe isaan keessa dubbatu inni hojaan hoos inni farda inni farda naftanyaa ijaarte inni ka keessaa dubbatu sun naftanyaa ka isa keessaa dubbatu ka onnee isaa keessaa
yookiin sammuu isaa qorqabbii isaa keessaa dubbatu nafxanyaa fi inni fardaa fi isa keessa jira isa keessaa dubbata. Inni tiraa hojjaa horsiin kun maal ta'a? Waan eenyu paasteriin Luteraan paasteriin tokko Jarmanii naasiin nama fixu tokko jira beektaa warra akkanaa kanaa. Akkanaa kana maal jedhu Martiin Nimooler ka jedhamu. Naasiintu yoo dhuftu nama adda addaan qoodaa fitti tokko haga gadi dhuftutti. Maal jedhamichi kun beektaa jedhee baarreessa. Tuwaayee mi baarreessa inni illee jira miti. Naasiin duraan kan dhufte koministiif jedhe. Koministiif jechuudha. Achiin booda ani hin dubbanneef jedhe ammaaliif koministii miti jedhe. Waa inni jiru hin dubbanneef maa gootan jedhee hin dubbanneef paasterii namichi kun beeku. Ammaaliif ani koministii miti jedhe. Isaan booda sooshaalistiif dhufte jedhe. Ammallee hin dubbanneef jedhe. Sababni isaa sooshaalistii miti jedhe. Isaan booda waldaa hojjettootaaf dhufte jedhe amma. Isaan lafa haquuf. Aniif hin dubbanneef waldaa hojjettootaati miti. Booda juuf dhufte. Juu lafaa dhutti deebite. Dubbanneef jedhe maaliif amnooti juu jedhe. Achiin booda naaf dhuftee jedhe. Namni naa dubbatu tokko irratti hafne jedhe. Nan jiru jedhe. Kana dargatte jirtuni. Amma kana jedhu kun namichi kun saba isaan waliin ga'ee aangoo isaa ga'ee aangoo fadhu tokko kafaa ofitti qabsaa xuroo ofitti kafaa dhufti dhaabbata tokko kaawwan dhufti saba Oromoo lafa gaafatteen booda isaan illee dabarsiti booda jechuudha. Loojikii isaa akkasii argite ati saba tokko diina kan kee qabattee biyya kee dhufte illee taatee hin dandeettu. Si ati badiin kee illee kanuma dhumti isaanii dhumtitti faradoo kana dhuma gara biraa maaliif amma Abashaan amma walii dhufte tun Abashaan amma nu somatikii kushtikii dhabamsiisuu irra jira jedhanii Isaayaas abbaa itti ta'e kun isaan kushtikii keessaa kan dursee dhabamuun irra jiru Oromoof Oromummaa kan ka'e kun dhumiitii Oromoo booda kan jara kana fixee booda warroota kushtikii garbaatiin darba jechuudha. Haalis Sumaaleen darbaa, Sidaamaan darbaa, Hadiyyaan darbaa. Indoom Hadiyyaan amma arsii ofii jettee Oromoof hin jedhaniiranii Afaan darbaa tokko lafa hagu jechuudha. Hinaafuu Horn of Afrikaa godhanii nu jedhuuf Isaayaas kana mataa qaba. Risoo qabeenya Oromoo adda direessan qabu harka isaanii gara guutuutti. Jarri qatti deemtu kana. Fardi kunniin faradoon keenya kunniin isaan qabatee deema kun isaan ijaara. Nama Oromoo ittiin facaasu. Abiyyiin maaliif itti du'u? Abiyyi irraa kuffi Abiyyi Oromoo. Maal jedhe tokko beektaa eenyu Saggaayee. Abiyyi nu'uu miti jedhe. Abiyyi Oromoo miti jedhe. Maal jechuudha? Milkeessatu jedhe see. Milkeessaan Itoophiyaa jedhe. Milkeessaan Abiyyi miti jedhe. Itoophiyaa miti jedha. Piraayim ministeerri Itoophiyaa jedhee biyyi kaa'ate Itoophiyaa miti jedha. Inni badaadha jechuun waan biraati. Nama fixe jecha waan biraati. Garuu Itoophiyaa miti jettee irraa waan hin taane dubbachuun loojikii miti. Kuni Oromoo miti. Nu'uu miti. Abiyyi nu'uu miti. Oromoo miti. Abiyyi yoo ofinne Oromoo mallee guuta otoo guddifannaan yoo ta'e guddifannaan Oromoo akkana sirna Oromoo aadaa Oromootiiti Oromoo. Namichi kun aadaa Oromootiin duulee argamtu kun sirna gadaa sirna Oromoo bara kumaatamoota ittiin jiraatu kana sirna isaan diigaara jechuudha. Guddifa hin jaamiti. Namni tokko aadaa Oromoo keessatti alagaa yoo ta'e faranjii maaf hin taane Ispaanishii yoo guddifate namni saba sanuu aangoo barbaade gabba'uu danda'a. Oromoon diimokiraasii Oromoo kan namaan guddisa jechuudha. Oromoo isa diimokiraasii soosaatii wanti ta'eef kan. Maaliif namni eega guddifatte si ta'a jechuudha. Saba kan saba sanii ilaallatee hundumti ta'a. Kana aadaa Oromoo illee namni kun yooma argitee jedhe. Kuni Itoophiyaa min jedhe maali Itoophiyaan kun Itoophiyaa jedhaniitu yaafa kan bulchaadhu Itoophiyaa ati akkam Itoophiyaan jedhe. Mirga kam qabu jarri kun meenatti. Mirga kamii nama irraa fudhatuu danda'u gundoo nama tokko. Abiyyi yoo dhibde siyaasaa isaa dura dhaabate. Siyaasaa isaa immoo Oromoo yoo taate
Oromoo yoo taate akka Oromootii Abiyyiin irraa buusuuf Amaara gaafatuus Absinaa gaafatu. Absinaa nafxanyaa fi Eertiraa Tigireen daangaa Oromoo ceeyuu irra jiru. Abiyyiin kan irraa buusu Oromoo ta'uu irra jiru. Oromoon tokko yoo ta'e lakkama bulchaa ati nu godhamu irraa godhatuun gaa miti saba keenyaaf ta'an jiru irraa bu'ee wal fakkaatoo irra taa'ee hin danda'u. Saba biyya Afrikaa keessatti guddinaan sadaffaatti oddoo tokko ta'e kan dura dhaabatu hin jiru. Abiyyiin waliin taatee garuu Abashaa waliin taatee isarra duruun yakka. Maaliif? Inni Oromoo eegatee akka irraa buusu siika. Ati nama diina waliin taatee akka hin buusu. Sadiina koloneeffataa sanyii Oromoo fide. Mileenii sanii warra fide. Ammallee Oromootti akka wayii duulaa jiru kana akkami isaa wajjin taatee nama tokko diktaaterii kee taa'ee fi diktaateriin san kan isaa wajjin taatee akka hin beeku. Isa caalaa hattuu Oromoof fardii. Jarri kun maal akkuma masiin jedhe isaa farda malee waan yaada akka keessa haasa'u. Abasha keessa haasa'u. Tigireef Amaaraa fi Eertiraa keessa haasa'u. Isaan farduma qabatanii deemu. Kana malee kana hubatu Oromoon irra jira. Abiyyiin irraa kuffisuuf, abiyyi duuluuf jara kana wajjin ta'u abadan hin danda'amu. Abadan. Mari'atanu namena nu miidhe. Nama keenya akkana godhaarta. Namni keenya kun akkana ta'a. Shimallis immoo adda dhiisu meenatti. Shimallis adda akka artikee tokko baate. The richest man in Afrikaa fi Afrikaa kee foon ta'aa jiran. Itoophiyaa keessatti tokko. Oromoo saamuun miti. Idhaan buusu oduu tokko ta'e Oromoon. Edoottiin turuube. Tokko ta'e kan akka irraa jiru hin danda'u. Abiyyiin akka qoodana. Garuu qawwee qabattee diina wajjin. Diina seenaa wajjin. Kasiin saba kee fixuuf jira. Saba kee fudhatu. Diina kan walii taatee hin duuru. Shimallis bar shimallis abiyyitu balleesse malee gurbaa nagaati jedhaan iyyuu Jawaar. Shimallisinuu nagaa abiyyitu balleesse malee jedhu. Kun maaliif jedhan beeyta? Maaliif jedhan beeyta? Amma gaafa abiyyiin irraa buufnetiin jenne jara kanallee finneetiin warra mootummaa keessa jiru walilleen negosheetii goona ka jedhu haasaa jiranii duraanuyyuu. Nigaana ka elek bargeen inni ka jiru kanneen mamu makkanaa kanneen waliin dhufne warruma nama saamu kanaa be. Waliin haasanii illiitii waliin haasamu kana marra dur kaangoo barbaade ka biyya saamu kanaa be. Illiitii yoo jettate jagnoota Oromoo jedhaan jiru qabsaa'ota Oromoo jedhaan jiru inni kan inni jedhaan warra nama saamu. Aine Jawaar warra saamtu warra nama saamuuf qophaa'e be. Kanaaf kanneen leellisa. Arite warri kanaaf wal leellifti. Jarri kun walitti hin buutu. Nama Shimallis Oromiyaa bulcha. Oromoo kun yoo dubbate ifaatti jedhaa miti yaadda. Oromoon. Akkuma ifaa ta'u Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ajajaa waraana Itoophiyaa ka nama fixu ka duulchisu ka deemati fixaa jiruun san gabbayee inni qoftaannaa wattaaddar jedhee ban beeku jedheetiin jajaa ture. Dhugaa dubbataa jedhee dubbataa ture. Maal si fakkaata? Naftanyaan sodaa qabdii miti. Itoophiyaan deeris aarmii jira. Aarmiin guddaa jira. Odoo abiyyi kun aarmiin fudhatuu hin danda'a. Inni beektu aarmiin irraa fudhatuu hin danda'a. Kanaaf aarmii ishee lataa aartii beeku. Humna qabdu waan ta'e qabatuu hin danda'u. Aarmii kana yoo qabanne namni isii tokko naftanyaan kun qabatee hin danda'u. Maaliin qabatu? Kumaata hagamii jira waraanni kan inni ajaju. So isatti bu'anii hin danda'an. Kana argitee ammallee shira isiin taphataa artu beekunni. Divaa kana akkana godhii kan gadhee jedhii kanaan mishaa jedhii akkas taphataa arti biyyarattiin ture. Kunni shira malaamaltummaan nama itti qooddu. Kana waraana sodaatti. Humni isiin biyya san qabattuun tokkollee hin jiru be. Humni isiin abiyyiin itti kuffiftuu hin jiru be. Yookiin yoo aarmi kun itti garagalee yookiin akkuma bara wayyaanee sabnumti kun yoo ka'een balleessi ta'e itti kaayalatti. Jarri kun isiin tun eeddaa maalii wal qaban akka olaanee humna isaan kuffisuu qabu. Garuu warra akkanaa kana Oromoo kana hawattee akka wannoo irratti ta'uu barbaadde. Yoo akkas ilmaa jedhe aangoo kana gara aangoo kan ishee ammatti jettu kana inni kan jeneraalichillee akkas ergannee nullee keessa gallee fudhanne aangoo kana akkasii deemaa malee humna kamiin fudhanne. Isaan qabsoon isaanii qabsoo jibbaati malee qabsoo isaan abiyyiin personaal level jibbaa beekasiin ofaadha. Jibba malee qabsoo pirinsipilii ka pirinsipilii kaayoo
rakkinna inni hojjetaa akka inni biyya saba irraan gahaa akka Oromoo irraan gahaa yoo Oromoo ta'a yookiin ibn impaayera keessattuu wanti inni hojjetaa yakka ammayyoo pirinsipilii dhaabbatee yakkinna ibsittee haatu. Garuu isaan kaan jibba duwwaa buqqiftee haatu. Jibba maali bakka itti masan barbaaddi beektaa. Abiyyi Jawaari koo expectii of godhaa tureera. Yaadataa bara mootummaa qeerroo fi mootummaa Abiyyi ture. Qeerroon tokkotti waliin hin jirtu maala lafa duwwaa hafee miti. Harka duwwaa. Qeerroo akkas Tigiree kuffifte suni silaa adda isa wajjin dhaabatte akkas taati turte. Hin jiran. Qeerroo maaliif namni waan inni deemuuf kan argan. Soba isaa shira inni oofu waa aangoof deemu kan argan. Odoo bakkee Abiyyiin caalaa hojjetu nama balleessu. Odoo achi kaanii Abiyyiin caalaa kan nama balleessu Jawaar. Kanuma argitee akka ta'uun irra jiru. Wanti kunniin kanaa malee dhugaan siin jedhan wanti isiin Oromoof gootu tokkollee hin jiru. Wanti amma godhan kun paaterniin isaa akkuma amma jenne isaa irraa qabee haga walgeettii Abiyyiin booda jiru kun koordineetii baay'ee isaa siifaa koordineetii. Takka waan jaalmarroon jedhe takka. Akkuma namoota amma olaanuu Isqeelifaa jedhan sani jaalmarroo dirribaallee waa jedhe beektaa reediyoo araata biyyoolessa Oromiyaa jedhu san irratti interviyuu godhee ture. Maal jedhe inni diinni hamaan diina hundaa caalu kan irratti xiyyeeffatuu qabnu diina Baalaa Gizee jedhamu kana jedhe. Abiyyiin jedhaara inni illee argite. Imagine. Mee amma qabsoo namni amma akka isaa sila biyya qabsoo sabaaf hogganu tokko waa'ee akkanaa gabbu'eeti nama tokko deemuun sirna dhiisee kufaatii sirna impaayeraa jechuu dhiisee sirna impaayeraa qabsoo godhuu dhiisee deebee akkuma Tsaggaa'eef gabbu'ee uf gabbuusee jedha jechuudha. Maaliif barbaachisa? Waan irraa wanti garii odoo beektuu kan hin jenne jira. Kuni kaawwa kun jedhu. Adamma olaanaatti akka saba hin hawwannooti jettu. Akka hoggana saba biyya hogganuu danda'uutti jettu. Kun amma nama tokko irratti xiyyeeffata. Sirna hidhattii kan jedhu. Diinni keenya olaanaa kan hundaa caalu impaayera Itoophiyaa naftanya. Kan nama keenya fitti kan haasa'u ture silaa. Harmaaf harka nu muri. Calii calanqoon namaa mileenii fi kana dubbatu osoo ture. Namni inni Baalaa Gizee jedhan akkuma Leencoo Lataa jedhe mootummaan kun kenna jedhe Amaarri Baalaa Gizee jedhe. Isarraa dubbata kunoo maali garaagarummaamti isaatiif gara tokkollee gile. Jarri ammaa wannoo qopheessanii innillee tokko. Wanti irraa haasoftu nama tokko saba Oromoo irraa dubbataa hin jirtu. Kanaaf wanti kun ilaalaa bira jira. Nu akkuma jennu qabsoon Oromoo kan sabni Oromoo hoggana jabaa qayyeen isaa qabsoo isaa geessu barbaada. Kanaaf dubbataa jiru. Dhaloonni dhufu kun ammoo qabsoo achi dabarfamu dhaloota dhufu. Dhaloonni dhufu kan dogoggora fudhatee dogoggora itti himu nama ni jira. Wanti deemaanu kun jarri kun deemsaatu hamtuu qabsoo Oromoo danqaraa keessa bu'u. Siiboo keessa galchaa akkan sochoonu dhaloota dhufu kan. Kanaaf itti ilaallamu irra jira kan jedhu qabaan galatoo. Wanni daatu yoo jiraate jechuun kama dhumaa goonaame wan mariin kuni 91tti illee argine Oromoo tokkoomsuuf Oromoon tokko jedhanii dhaabashaa waliif fidanii Finfinneetti ka godhame argine sunillee hin taane deebiitti immoo 2000tti illee Asmaratti ulfoon godhame yoo maraayyuu Oromoo walitti dhufee ima dubbatama Oromoon tokko ta'e ima jedhama garuu haga arginutti kalamaan asiin duratti irratti hin taane kana maaltu adda godha kan amma argiteetiin hayyoonni Oromoo waltaan jedhu kana maaltu adda godha kun immoo fiixabaa jettee yaalta sanumaan haa goolamnu mee Ahmed. Kuni amma numaatu waan amma dura godhamaa ture hundarraa gadi akkuma reefu jenne mata dureen isaanii illee bareedaa miti fokkataadha. Lammaffaa akkaatummaan isaan itti waa hunda kaatagoraayiz godhanuu rakkoo guddaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma amma dura jennee Abiyyi nama tokko kan sirna isa dura ture geggeessaa jiru isa mataasaa sirna godhanii dhiyeessan jechaadha. Kan lammaffaa amma sadarkaa kanatti nama Oromoo tokko irratti garaagarummaa siyaasaa qabaachuuf jecha jibba hangana ga'u
geggeessuullee sirrii miti. Isaan mataan isaanii amma akka isaaniif dhiyeessanitti Abiyyii gadi jechaadha. Abiyyii gadi. Akka itti isaan yaadanillee akka itti isaan saba Oromootiif yaadanillee Abiyyii gadi. Maaliif diina seenaadha. Diina dhaabbataa kan gartee jireenya Oromoo hin barbaanne. Eertiraan yeroo hedduu nutti himtee irra deddeebitee nuti Oromoo walaba taatee fi Oromoo walaba tahuu dhiisii humna taatee gaafa Afrikaa keessatti arguu hin barbaannu jettee jirti. Naftanyaan beekamaadha. Warri Tigraayis beekamaadha. Kana qabanneeti Abiyyi kuffifnee Oromoodhaaf bu'aaf hin naqaju abjuudha hin jiru. Abiyyi nama Oromoo tokko yes akka ifi beekutti akka itti amanutti biyya san geggeessaa jira. Garaagarummaa yaadaa ni qabna ni qabna. Haa ta'u immoo sadarkaa kanatti yeroo takka Oromoo miti jedhanii amma dabranii Itoophiyaa mitiyu jedhan duuba maaliree nama kana bakkuma kaayan dhaban maali jibbii hangana gahu garaagarummaa siyaasaa qabaatuun osuma jiru. Fakkeenyaaf amma illiitii Oromooti amma nama hayyoota Oromootiif hin jiru. Faaxumaa Araba jee imagine obboleessa yeroo sodaatu Faaxumaa Araba. Bar manni Oromoo irra guddaan Islaama. Maqaa kana qaba. Tuffiin maqaa kanaaf qabanu akkasitti maqaa kana xiqqeessee dhiyeessuun jibba Oromoodhaaf qabu mul'isa jechaadha. Milkeessadha. I don't know really. Beeta guddaa nama tokkootu jaa beeta namni uumamaan nama barnoonni dikeedhaa jaa beeta. Anammoo wallahi dhugaa siin jaa if qaaneessee jarri keenya kun if qaaneessanii akkaatummaan isaan itti dubbatanu jibba siyaasaa jibbaatiin nama mo'uu hin dandeenye. Keessaawuu nama Oromoo tokko sadarkaa kanatti jibbuu hin qabdu. Waan inni godhu jibbuu dandeessa. Hojii isaa jibbuu dandeessa. Isaa wajji yaadaa walii galuu dhiisuu dandeessa. Keessatti irratti qabsaa'uu dandeessa. Sadarkaa kanatti alagaa biyya caalaa Oromoodhaaf hamtu Abiyyiin Oromoodhaaf akka itti yaadutti hojjetaa jira. Garuu alagaa Oromoo gabroonfatuudhaaf qabeenya Oromoo dhabdee ammootataa jirtu yoomitti deebinaaf karaa barbaadu Shaabiyaa ta'e Oromoo lafarraa balleessuu barbaadu qabannee Abiyyi buufna jechuun saba Oromoo kana rakkoo kana caalaa hamaa keessa galchuudha. Saba Oromootiif osoo hin ta'in farra saba Oromoo agarsiisuudha. Isaan kana keessa namoota ciccimoo qabsoo Oromoo keessatti wareega qaalii kafalaa turaniitu jira. Namoonni akkasii sunillee osoo gartee waltajjii kanarraa if qusatanii gaariidha kajuun qaba. Maaliif bakka isaanii hin malle qabsoo sadarkaa kanaan gahan bakka isiin geesserraa itti fufsiisuu dhiisanii warruma kaleessa kaambii diinaa keessa turee fi waan biraa hojjechaa turee fi har'a dhufee immoo ultranationalistii fakkeessu kanaa wajjin dhaabbatuun isaanii hin tolu. Garuu waa hunda caalaa immoo kana booda sabni Oromoo abbaan qabsoo hiree qabsoo isaa murteessuudhaaf mirga qabaachuu qaba. It is too much kana overdoodha. Akka fedhanitti gartuudhaan namootaan wal qoqqoodanii ajandaa amma fakkeenyaaf Abiyyi abaaruu fi Mararaa faarsuun maal garaagarummaa qaba. Mararaanii Obiidiyoon Oromiyaallee ni fudhatti Mararaan faan Obiidiyoo Oromiyaan fudhatan turan hanga booda kanaatti hin fudhanne beekta. Dhugaa dubbanne. I think unfairnessii kana yoo dhiifneetuma gartee reality kaayoo qabnu irratti reality jiru irratti garaagarummaa qabnu irratti osoo fokkasii goone dura akka Oromootti daangawuu qabna. Oromoo tokko sadarkaa kanatti xiqqeessuu fi balleessuurra daangeffamnee garuu keessa keenyatti rakkoo jirtu haasofnee furmaatatti godhuuf wal mormiin keessa keenyatti keessa Oromootti yoo ta'e bareedaadha. Akkanatti wal xiqqeessinee wal wonni goonee alagaa wal dhaalchisaa oolurra amma kunis yoo deeman Tigree fi Amaaraa fi Eertiraa qabatanii yoo dhufan gabrummaa yeroo meeqaati gaa lakkaa'igaa. Same thing. Kasi dhibu immoo illiitiin Oromoo kun takka rakkoo waggaa 25 ol mooraa qabsoo Oromoo keessatti turte kan takkaa sabni haa mari'achiisu. Maali rakkoon kun? Saba kana finnee haa mari'achiifnu waltajjii marii bal'aa uumnee rakkoo jirtu haa furru takkaa hin jenne haaluma jiru wajjin qilleensuma bubbisu wajjin garuma humni jiru laalanii gara sitti bubbisaa deemu kuni waan hayyootarraa eegamu hin turre.
hayyoota irraa eegamu ture. Waan isaan amma jechaa turan kana waggaa meeqa jechaa ja'amaa ture irratti soonni godhamaa ture. Hundi isaanii ignoor godhanii ciisaa turan jechaadha. Gartuma fedhii isaanii qabduu fi namootuma beekanii fi namootuma naannoo isaanii utubaa turan jechaadha. Kanaafuu politika siyaasaa Oromoo keessa fairnessiin jiraachuu qaba. Haqni haqaan dalagamuun haqni namaa eegamuu qaba. Bakka garaagarummaa qabnutti dhugumaan wal qeeqnee walitti himu yookiin akka sabaatti daangeffamne immoo daangaa keenya keessatti wal mormuu qabna. Alagaadhaaf dabarsinee wal kennuun kuni gabrummaa biraan dhaalchisa malee wata kalleen qabu wal beeyna hundi isaanii namoota kan hunda dubbeen isaanii beekamaadha. Namni kaleessa dhalate hin jiru, namni qulqulluun hin jiru. Hundinuu yakkamtoota saba Oromootu warra dhiifama gaafachuu qabu gariin isaanii irra caalaani. Haa ta'u immoo qabsoo Oromoo bakka geesse irratti gaariidha. Waan hunda kanatti hammeenya hamaa kanaa fi jibbansa hamaa kanaan dantaa saba keenyaa bakkaan gahuu hin dandeenye waan ta'eef osoo kabajaa fi sirnaa fi naamusa walii qabaannee garaagarummaa qabnu irratti haasofnee bareeda kajuun qaba gaafa waan hin xumura Dr. Bayaan hedduu galatoomii irra ni gooteef. Kanuma irratti goolabnaa marii kennaa karraa kana sa'aatii dheeraa fudhattanii asitti argamtanii na waliin taasisuu keessaniif maqaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin isin lachuu obbo Leenjisoo, obbo Muhammad Aammee ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jedha. Hedduu galatoomii. Daawwattoota keenya mariin obbo Leenjisoo Horoo fi obbo Muhammad Aammee waliin goone kana fakkaata. Haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha. Ammallee irra deebi'uun miidiyaa kana hawwatuun dhiisinaa walii dabarsuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nu bira dhaabadhaa nu gargaara isiniin jedha. Har'aaf kanuma nagaan jiraadha.